Karra milkaa'ina ga'eessota caffee daandii guddinaa tokko ta'an hundayyuu danda'u yaa Waaqayyo biyya kana tokkoon sitti akka nagaa argan akka wal jaalan akka waliin jiran nu taasisu. Oromoon aamoo Waaqayyo aamoo beekaan keenya haa bulu beekee biyyaa bulchu innaan keenya haa beeku haa guddatu haa bullaa'u dogaan ga'e haa ga'u ga'ee haa ce'u ce'ee Afrikaa haa bulchu addunyaa haa bulchu. Waaqayyo hunda keenya nagaa haa kennu. Waldaan kun immoo waldaa keenya waldaa kuni haa guddatu waaqni haa guddisu guddatee kan biyya kana hammatee kan hundayyuu danda'u kan biyya kana misoomsu kan biyya kana guddatee ceesisu kan biyya kana tarkaanfachiisu kan biyyi kun waldaa kana qabatee hammatee ittiin guddatu waaqni haa taasisu. Waaqayyo immoo akkanumatti warra waldaa kana walitti qabee akka waldaan kun gurmaa'ee ta'ee biyya kana gara fuulduraatti ceesisu taasisa Waaqayyo hunda isaanii haa kennu. Asaan barumsaas akkasuma itti fufee ni taasifama. Karaa walitti qabaaturoo bakka tokkotti caffee gamtaa walii jalaa godina Shawaa Lixaa Piroofeesar Tashaalaa Jifaaraatti haasaan baniinsaa ni taasifama. Itti fufuun haasaan baniinsaa inni taasifama karaa pirezidaantii bakka tokkotti caffee gamtaa walii jalaa Obbo Sanyii Dashuutu akkasumas keessummoota waamamanii bakka kana jiraniitiin haasaan baniinsaa ni godhama. Haasawwan baniinsaa erga taasifamee walabaan gabaabaan ni dhiyaata. Innis karaa daa'imman keenya barattuu Alshan Hundimmaaganyaatiin mana barumsaa dargaggoota caffee gamtaa walii jalaa mana barumsaa olmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaatiin ni godhama. Taanee marii miseensota waliin ni taasifama. Innis karaa pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee gamtaa walii jalaa Obbo Sanyiitiin ni godhama. Ittaansuudhaan toorri tartiiba sagantaa keenyaa filannoon koroowwan waldaa kana bakka bu'oota godina kanaatti gaggeessan ni taasifama. Inni kan biraa koroowwan filamanis kunis akkasuma akkaataa toora tartiiba sagantaatiin kan waadaa galan ta'a kan waadaa nu galchisiisan karaa abbootii gadaa fi jaarsa biyyaa jiranii waadaa ni galama. Itti fufuudhaan yeroo galateeffannaa ni taasifama. Itti fufuun sagantaan eebbaan ni xumurama. Kana jedhee akkaataa sagantaa tartiiba keenyaatiin hedduu ni fufna. Haasaa baniinsaa bakka nagaan dhuftanii kan nu taasisanii kabajamoo Piroofeesar Tashaalee Jifaaraa bakka kanatti masumattuu hamileedhaan kabajamoo Obbo Sanyii Dashuu pirezidantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii jalaa kabajamoo abbootii gadaaf jaarsolii biyyaa kabajamoo Obbo Malaa Hibbaa itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa paartii badhaadhinaa magaalaa Amboo kabajamtoota keessummoota keenya waajjiraalee garaagaraa irraa dhuftan kabajamtoota koree boordii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa kabajamtoota koree hojii raawwachiiftuu waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa godina Shawaa Lixaa kabajamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa anaa dhufuu bakka nagaan dhuftan isiniin jedhu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keessummoota keenyaaf dargaggoota keenyaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaayyolee gurguddoo lama qabatee kan hundeeffame. Innis tokko dinagdee dargaggoota Oromoo garoomsuu, lama dargaggoota Oromoo manneen jireenya magaalaa Finfinnee keessatti argachuu abbaa biyyummaa mirkaneessuu jedhu irratti hundaa'uudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bara 2012 eeyyama waldaa federaalaa irraa fudhachuudhaan kan hundaa'e. Jaalatamtootaaf kabajamtoota keessummoota keenyaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Oromiyaa keessatti caasaa isaa diriirsuudhaan kallattiiwwan kaa'een ejjennoo isaa itti fufuudhaan hojjechaa kan jiru. Kabajamtoota keessummoota keenyaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa
bara 2016 dargaggoota Oromootiin kan hundeeffame yoo ta'u, yeroo ammaa kana hojiilee garaagaraa kan akka daldala funaaf dammaa biyya keessaaf biyya alaatti erguu, daldala midhaan garaagaraa, horsiisa lukkuu, horsiisa saawwanii akkasumas hoteelota, manneen barnootaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffachuudhaan wantoota boonsaa dalagaa kan jirudha. Baganagaan hundi keessanii kabajamtoota jaalatamtoota abbootii gadaa akkasumas kabajamtoota jaalatamtoota hojjettoonni hooggantoota sadarkaa kan jiran asitti nuuf argamtan hundaa ol abbaa yaa'ii abbaa himmichaa abbaa sagantaa kan taatan kabajamtoota jaalatamtoota miseensota damee lixa shawaadhaa kan taatan aanolee adda addaatirra warreen asirratti argamtan anaan dhufuu baganagaan dhuftan jechuun barbaada. Kabajamtoota jaalatamtoota hirmaattonni yaa'ii kanarraa fi akkasumas hojjettoonni waldaa keenya damee kanarratti kan argamtan hundi keessan guyyaa har'aa yaa'ii sadaffaa waldaa dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa gaggeessuu irratti argamtanii waan jiru kamirratti iyyuu hubachuuf mari'achuuf hireef murtoo hiree keenya egereetiif dabarfachuuf waan argamtaniif waan isiniin ga'eef gammadeen jira bakka gammaddan akkasumas bakka isiniin ga'e jechuun barbaadde. Egaa waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa erga hundaa'ee guyyaa gaafa 29 ji'a ja'affaa 2012 haa ta'u malee guyyaa gaafa 11 ji'a 9ffaa 2012 sartafaayir ta'ee hojiitti galee jira. Akkasumas hundaa ol kan hangaftummaa keessaniif caalmaa laphee keenya wal bira jiru kan ibsu waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa yaa'ii isaa waggaa sadaffaa kan calqabaa baniis waggaa afuraffaa keenya guyyaa guutuutti isin biratti ta'uun isaa gammachuu addaatu natti dhaga'amee bakka gammaddan. Egaa bulchiinsi lixa shawaatis akkasumas bulchiinsi magaalaa kanaa kabajamoon obbo Kumadaa Irfaatillee bakka nu gidduutti argamte gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Hundeeffama waldaa kanaatirraa kaasee aarsaa kaffaluun asitti gadi dhaabuudhaan waan hunda gochuun waliin dhaabbachuun nu faana faajiyaa turanii jiru. Waan gaafanne kamiif akka abbummaatti abbootiin gadaatis hunduyyuu nu biraa hafanii beekanii galata guddaa isiniif qabna galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Egaa waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa waliigalaa waggaa afran kana keessatti mana barumsaa iddoo lamatti banuu dandeenyee jirra. Kibba lixa shawaatiif akkasumas lixa shawaa magaalaa Amboo keessatti sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa ijaaree banee jira. Asirratti kan keenya irratti ijaarratiin malee manni barumsaa waggaa lammaffaadhaaf banachuu isaaniitiin caalmaa isaa hojii waldaa dargaggoota caaffeedha. Ka'umsa irratti godinaalee kam keessaa waan hundaanuu finiinsi godina lixa shawaa ta'uun ishee hin beekamti. Hangaftummaadha. Waan hunda irratti tokko ibsuuf yeroo fudhanna. Yaa ta'u malee waldaan dargaggoota caaffeettis waggaa hundaa'u hangaftummaan waan fudhattanii asitti buufattaniif hangaftummaadhaan madda ayyuu waan taatanii fi akkasumas walitti dhuftanii waan ayyuun hojjechuu qabu. Hojjettanii mana barumsaa yaa'ii lammaffaa irratti warreen filaman waggaa tokko keessatti bu'aan isaan fidanii fi waggaa lammaffaa keessaniifis bakka isinii ga'e mana barumsaa waggaa lammaffaa itti barsiisaa jiru fooyya'inarraa bararraa baratti itti fooyya'aa jiru barattoonni keenyas ji'a sadi ji'a ja'an ammuma hordoof bareedaa jijjiiramarra jiru miseensonni keenya martu keessanis bakka gammaddan ayyuuwwan qooreewwan as jiran naaf galateeffadhaa jechuun barbaada. Egaa waldaan dargaggoota caaffeedhaa calqaba irratti adeemsi waldaa kanaa tokko tokkotti kan hin galleeffatu ture. Tokko tokkotti immoo kan bitaa itti galeetu ture. Tokko tokkotti immoo galeetii olii jiru beekaa kan bitaa itti galeetu ture. Isaan san hunda sadeen isaaniitiyyuu akka isaaniitti hubachiisuudhaan laaluudhaan
garaa bal'achuudhaan adeemsa sadeen isaaniitu hiree sadiitti qoodannee bilchinaaf hubannoon tokkummaadhaan dhufnee as geenyee jiru. Hundi keessaniyyuu kan yeroo sanittis ta'e ammattis kan galeefis kan hin galleefis ambitaatti galees hangalee fi ol jiru bitaa namatti galchuu fiigus hundi isaa firoomee yeroo ammaa kanatti waldaan keenya tokkummaa godhatee hundeeffamni isaas gadi fagaatee waldaalee 1,117 keessaa tokkoffaa baanee badhaafamnee jirra. Baga gammaddan. Kun yoo jedhu sanyiitu hojjetee miti, pirezidaantiitu hojjetee miti. Hundi keessanuu akka keessanitti hojjettanii jirtu. Hiree keessaa qabdu, gahee keessaa qabdu, gahee leencaa qabdu. Kanaaf waldaan tokko hoo hundaa'u mul'ata kaayyoo fi galma isaa hubatee socho'e taanaan seera labsii 985 muraa 2009 gadi fageenyaan hubatee hojii isaatii irratti hiikkate taanaan karoora gabaabaa jiddu galeessa dheeraa baafatee deeme taanaan wanni inni success hin taaneef wanni inni bakka hin geenyeef humtuu hin jiru. Akkuma boombiin hin bubbulle malee enuma urra jetti nus hin bubbulle malee waan hundaa bakkaan ga'annee jirra. Hundaa waliin ga'annee jirra. Kuni boqonnaan keenya nuuf dhiyaachaa jira. Galatoomaa baay'ee ulfaadhaa waan obsa godhatanii nu eegdaniif koomentii keessan hunduu guyyaarraa guyyaatti keessattuu miseensonni baay'een isaanii aarsaa karaa adda addaatiin waldaa kana kara kanatti hojiiwwan dinagdee adda addaa daldala adda addaa albuuda qabdi Oromiyaan buna qabdi warqee qabdi waan guddaa qabdi garuu hin laalla malee hin tuqnee laalla jedhanii tuqanii qoramanii akkuma tanaan dura abbaan gadaa kee warqee nama warqee ta'uun dura warqee keessaa ba'a ibiddaan waaddamu hin bilchaa sambooda warqee ta'e kabajaaf argama jedhe isaanis warreen qabsoo baay'ee bifa ijummaa irratti dinagdaa irratti qabsoo warreen hundeeffamanii mo'atan as keessa waan jiraniif haamilee guddaa naa kennaa fi beekamtii naa kennaa fi bakka jiranitti keessuma beekamtiidhaan jechaa guyyaa dhiyootti raawwii isaa argannee nus hundi keenyayyuu wal galateeffannaa. Kanaaf bal'inaan waan walitti deebinuuf anas irratti xumuraa galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa amman beekuun haasa'ee kabajamoo Bokumana Hirphaa kara waltajjiitti akkanaaf affeertan kabajaanan isin gaafadhaa ulfaadhaa. Ulfaadhaa kabajamoo obbo Sayyidii Gashuu pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee Oromiyaa akkasumas kabajamtoota miseensa boordii kabajamtoota hojii raawwachiistuu Shawaa Lixaa kabajamtoota jaarsolii biyyaa abbootii gadaa akkasumas immoo kabajamtoota miseensa caffee waldaa caffee dargaggoota Oromiyaa walumaa galaa kabajamtoota anaafechuu barbaada. Akkuma beekamu waldaan caffee Oromiyaa bara 2012 kaayyoo dinagdee dargaggoota cimsuudhaaf waldaa hundaa'edha. Kana keessattis keessumaa karoora mootummaa qabate galmaan ga'uu keessatti waldaa olaantummaadhaan waldoota jiran keessaa akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti waldaalee hangafaatiin yeroo umurii xiqqoo irraa ka'ee sadarkaa olaanaa waldaa ga'eedha jechuudha. Akkuma beekamu waldaan kun damee garaa garaatiin hojjechaa jira. Keessumattuu dinagdee dargaggoo guddisuu keessatti hojii misoomaa yookaan hojii qonnaa keessatti hojii lubbuu horsiisuu hojii furdisaa hojii aannanii kanas dabalatee gama biraatiin immoo hojii sirna baruu barsiisuu cimsuu keessumaa rakkoo qulqullina barnootaa akka biyya keenyaatti jira caalisa barnootaa keessaa baasuuf manneen barnootaa iddoo garaa garaatti banuudhaaf akkasumas rakkoowwan jiran hiikuu keessatti waldaalee dureedhaan hojjechaa jiru jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in waldaaleen keenya akka biyya keenyaatti rakkoo adda addaa haa qabaatan malee saffisaan hojjechuu keessatti dinagdee jijjiiruu keessatti tattaaffii akkuma jiru ta'ee waldaan caffee Oromiyaa garuu umurii gabaabaa keessatti hundaa'ee sochiin daangaa hanga daangaatti taasisaa jiru kan akka salphaatti ilaalamu miti jechuudha. Keessumaa waldaan caffee kun
edda hundaa'ee asitti sochiiwwan inni gama dinagdeetiinis gama dargaggeessa keenya gurmeessuunis taasise gama carraa uumuutiinis taasise salphaatti kan ilaalamu jechuudha. Keessumaa carraa hojii abdii uumuu keessatti bakka garaagaraatti hojjechuu keessatti hojiin hojjetame salphaan jechuudha. Kana cimsinee akka miseensaattis beeknee deeggarree galma keessa isaati waan dandeenyu akka hojjennu asumaan dhaamsa booda barsaa. Waldaan kun waldaa boo sadarkaa biyyaatti itti boonu nu boosu sadarkaa biyyaatti ooluu sadarkaa Afrikaatti guddisnee waldaa ol kaasnee waldaa dorgomaa waldaa lubbuun waldaa maqaa dorgomee iddoo kamitti jaallatate waldaa iddoo kamitti kabajaa maqaa isaa waamu waldaa iddoo kamitti dinagdee isaatiin guddate waldaa iddoo kamitti dinagdee isaatiin dorgomaa ta'e waldaa akkasumas dargaggeessa keenyas uummata keenyas waldaa fayyadu ta'e keessumaa immoo sirna dorgommii daldalaa keessatti waldaa cimee bahuu danda'u gochuudhaaf hirmaannaan hundi keenyaa murteessaadha jechuudha. Akkuma obboon sanyii kaasan obboon sanyii qofti hojjetaniif waldaa kanarratti jijjiiramni dhufuu hin jiru jechuudha. Kanaaf tattaaffii obboo sanyiin godhan gidduutti miseensi keenya kun gahee keenya iddoo jirrutti yoo baane inni dargaggeessa iddoo dargaggummaa isaatti inni hooggansaa iddoo hooggansummaa isaatti inni jaarsa biyyaas akka jaarsa biyyaatti akkasumas beektonni keenyas immoo as keessatti gahee isinirraa eegamu sadarkaadhaan bahaa yoo deemne waldaan kun sadarkaa nuti barbaannu walitti deemuu akka danda'u agarsiistuun hedduun ni jiraatu jechuudha. Kanaaf aamilee guddaadhaan injifannoo guddaadhaan akkuma kaayyeeffannee karoorfannee itti deemuu dandeenyu kanaatiin yoo cimsine yoo deemne waldaan dargaggoo caffee Oromiyaa waldaa beekamaa fi waldaa dorgomaa akka ta'u abdii guddaa hin qabaannaa jechuudha. Kanas kan gochuu danda'u waan abdii nutti horsiisu beektota as keessa jiran dargaggoota as keessa jiran akkasumas immoo waa uumanii waa kalaqanii kan hojjechuu danda'an hedduu qabna waan ta'eef kun walitti gumaachee yoo dhufe waldaa cimaa uumuu dandeenya jechuudha. Kanaaf anis akka haadhaaf asitti argamee haasaa baniinsaa kabajamoo pirezidaantii waldaa caffee Oromiyaa akkasumas immoo abbootii gadaa fi koree boordii as jiran fuulduratti taasisuuf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Anis akka nama tokkootti waldaa kanaa waan humni koo danda'e hojjechuudhaaf gara fuula duraattis ammas ta'ee abdii guddaan qabachuudhaaf ulfaadha jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan keessummaa kabajaa asitti argamanii jiru waajjira barnoota magaalaa yookaan godinaarraa abbaan asitti argamtan akkas baatanii haasaa gabaabaa akka taasistan karaa koree affeeramtanii jirtu jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee cal jedhee kan hundaa'e osoo hin ta'in mul'ataan kan hundaa'e kaayyoo dargaggoota Oromiyaa dinagdeedhaan gahoomsuu mana jireenyaa argachiisuudhaan magaalaa Finfinnee irratti abbaa biyyummaa mirkaneessuu fi adda durummaa gahee biyyummaa bahuudhaaf kaayyoo ijoo kana godhatee kan hundeeffame ta'uusaa beekamaadha. Kanaaf waldaan kun hojiilee erga hundeeffame yeroo xinnoo keessatti bu'aa fi sochii jijjiiramaa kallattii garaagaraatiin taasisaa ture keessatti hundumti keenya akka waliin beeknuu fi argaa akka jiru bu'aalee gurguddaa gama barnoota dhalootaaf geessisuu fi qulqullina barnootaa fiduu akkasumas gama horsiisa horii kallattii garaagaraatiin bu'aa gurguddaa fidaa biyya kana keessatti fakkeenyummaadhaan socho'aa waldaa jiru waan ta'eef al tokko hamilee akkanaaf kennitaniif nan barbaada. Magaalaa keenya keessattis waldaan kun gahee adda durummaa mana barumsaa saaqachuudhaan qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf waggaa lammaffaa jalqabeera. Mana barumsaa saaqate kana keessatti barattoota bu'aa isaanii irraa dhandhamaa jiru yeroo ammaa kana ija keenyaaf fuuldura keenyatti ba'anii argitan kana horachaa jira jechuudha. Waldaan caffee hojii baruu barsiisuu deeggaruu keessatti manneen barnoota babal'isuu keessatti kallattii garaagaraatiin dinagdee dargaggoota cimsuu keessatti hojii fakkeenyummaa kan hojjetu waan ta'eef ammallee carraalee guddinaa itti fufiinsa dinagdee fi jireenya dargaggoota Oromoo fi biyya keenya keessatti tumsaa fi shoora olaanaaf gahee olaanaa kan qabu waldaa dorgomaa biraa hin qabne waan ta'eef
isa kana kaayyoo ganamaa hangafaa fi bu'uura godhachuudhaan osoo haalotaan rakkinoota garaagaraatiin haalota nama danqaniin hin danqamiin hojii jalqabe kana ammas cimee bifa jalqabeetiin kan itti fufu ta'uusaa fi nutis miseensonnii fi iddoo jirrutti gahee miseensummaa fi gahee deeggarsa nurraa eeggan cimnee bahuudhaan waldaa kana fakkeenyummaa fi tokkummaadhaan akka itti fufuuf hundumti keenya shoora keenya akka baanu waamicha koo dhiyeessaa anis gahee koo iddoo jirutti kanan gahu ta'uu irra deebi'ee ibsaa na waggalchaa eebbifama. Hamma akkuma tartiiba sagantaa isaatiitti barattuu alshan walaloo qalbii nama hatuu fi keessumaa dhimma baay'ee dhimma keenya mana tokko keenya kan ta'e hirgaa guddaa dhaamsa guddaa waan bareedaa qabadheen jira hamileedhaan na simadhaa achi baheen waa isin biraan ga'a nuun jechaa jirti. Kanaaf hamileedhaan barattuu kana ni simannaa sitti hamilee guddaadhaan gara kanatti ni simannaa. Gula nafetisa gula kofamiti akan calisa mata dule wala loko cafe. Wala dargaggoota cafe hojii gamtaa matu harka dhibee matu sadaqaa tokkummaan nadhacha'ee hundeessee gamtaa yommuu dhuma wantaadhe yookiin dhufnee kaanee dhummuun ijaaramnee akka kanniisaa hojjenne wayyaa hin teenyuu qophaa gargar faccaanee jedhee murteeffatee labsee labsiin baasee miseensa jaalatee qindeessee mijoofne handhuura Oromiyaa Finfinnee qabate handhuura Oromiyaa Finfinnee qabate hiddisaa jabaadhaa jumlisaa dagaagee balli magariisaa caffata maqaasaa akka baaba birraa fooliinsaa urgaa'ee baay'ee nama hawwataa fagoo nama waamee dandeessaa dallisee Oromiyaa fudhate abboo biyya gootaatti firiinsaa mul'ate abboo biyya gootaatti firiinsaa mul'ate. Eeguun beekne cabsee mana barumsaa koo ol seenaa ilaalaa hayyoota ijoollee koo bifaan yoo ilaalan xiqqoo kichuu yoo gaafa dangaruu barnootaaf hin qultu oolmaa daa'immanii yookiinis keejii kana qofaaf miti yoo feetan dureetti qabna ijoollee hedduu yoo feetan fitila achi dhagnaan garuu maaltu biraa dhibaa manni barumsaa koo cabee magaalisa maaltu irraa dhabamee sammuu gogeechisa maaltu irraa dhabamee sammuu gogeechisa. Dhaamsatti dhufee kan barumsaa koo umurii dheeradhaa tokkummaa qabaadhaa ammayyuu jaalachaa baay'isaa horadhaa hamaas hin dhalliin miliqaa jiraadhaa akka fatulluurraa fagootti mudradhaa jennee sinadduufnaa eebba sinirraa balee nu ilmaan keessan baay'eedhaa gammadee nu ilmaan keessan baay'eedhaa gammadee kana qofaa miti yommuu iyyaafadhu ilmaan horateerraa danuu maddolannu asumollaa keenya hollata beektanii lafa baskulantii laatanii fixanii feetanii saadaa baandee maqarsaa baandimaa damee lammaffannoo achitti dhiqira maaltu kana qofaa dalagee finfinnee achi maaltu jirre modeelli isaa garee waan muraasan jedhaa dubbadhee tulluu dhagaasanii yookiin kan midhaan Hamilee. Noof tachaa malee hedduu maqaan dhufne karoorri isaa danuu kanaa madhee galle karoorri isaa danuu kanaa madhee galle kaayyoo galma isaa hidhatee karoorsee fayyadamummaa dargaggoo dhugoomsuuf hojjete barnootaaf dinagdee goomsuuf guutate isa dhugoomsuuf isonnatee horkate finfinnee shaggariis dansaa ta'uu hubate dhaala abbaa koo jechuun isaafis falmate miseensi isaa hedduu kan sheerii bitate hundeessaa waldichaa obbo Sanyii Daashuu haamileedhaan malee ani biran darbu haamileedhaan malee ani biran darbu. Ammas dhaasan qabaadhaaf si hojjettudha nu ilmaan keessan haadha barattoota borbakka urbii nu eeggata kan dubbatan caffee meenu badadhisa tokko lama jennee shanaffaa nageenye jaanga 12ffaaf bakka hin arganne kan biraas tarree damee haawwatu mee cimsaatti rufaa ichisaa baadhatu barnoonni karaadhaa ifadhaa mul'atu barnoonni karaadhaa ifadhaa nu ijoollee caffee gammana jennee ijaa walaaltutti baay'ifne gammanne nooruu akka funee jechuus hin daganne yaadatu na figee dubbachuuf muddame amma fitee kooluu caalaa si kenne yoo dhandoo gongoree dhorkatti gaafachaa namni barumsaa koo caffee kutaa shanaffaa maqaan kaasanii Dumaanii jedhama baay'ee si jaalladha hamilee ni gaggeessa. Tole egaa keessummoota keenyaa fi miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa har'a waamicha marsaa sadaffaa wanta waldaan keenya irra jiru mari'achuudhaaf pirezidantiin keenyas fuula keessan dura jiru
Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee garaagaraa irratti bobba'ee hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Kanaaf akka koreettis immoo koreen Oromiyaa keessa bakkee garaagaraa jiran yeroo yerootti waamichi karaa pirezidantii ta'uudhaan gamaggamni hojii fi maalirra akka jiru taasifamaa tureera. Kanaaf ammoo guyyaa har'aa kana miseensonni guutuun argamanii waldaan caffee maalirra jirti, akkamitti socho'aa jira, gara fuulduraatti akkamitti deemu, kallattii akkamitti wal qabsiisna, wal mari'achiisnee mariidhaan wantoota jiru hundumaa kallattii kaawwannee nuyis immoo tokkummaan kallattii jirurra teenyee kallattii sanaan hojiilee ijoof barbaachisoo ta'an tokkummaadhaan jaalalaan gara fuulduraatti akkamitti akka ittiin deemuu dandeenyuuf kallattii kaawwanne irratti ejjennoo qabaannee ejjennoo keenyaaf immoo namni ejjennoo hin qabne galma ga'uu hin danda'u waan ta'eef ejjennoo sana irratti humna taanee humni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa dargaggootuma isinuma mataa keessa waan ta'eef numa mataa keenya waan ta'eef humna jiru hundumaan fayyadamnee kaayyolee waldaan dargaggoota caffee calqaba bu'uuraaf akka ijootti kaawwatee jiru sana galmaan ga'uudhaaf nuyi waliin mari'achuun dirqama waan ta'eef isa kanarratti yaada keessan isinis yaada tokkummaa keenya cimsu yaada kaayyoo keenya galmaan ga'u yaada walitti nama waliin mufachiisne yaada waaqayyoonis hin gaddisiisne yaada ijaarsa kan ta'e nuyi ka barbaannu yaada ijaarsaati. Yeroo baay'ee rakkoon keenya keessumattuu rakkoon ilmaan Oromoo yaada wal diiguu malee yaada wal ijaaruu yaada wal dhaga'uu baay'een hin qabu. Nuyi garuu wal dhageenye yaada jiru iftoominaan irratti mari'annee tasgabboofnee wal ijaarree wal jajjabeessinee dogoggora jirurraa wal barsiisaa walifachaa bifa akkasiin wanta ija qabuuf mul'ata qabu namni iddoo kana jiru hundumtuu namoota gugurdoo beektota baay'ee abbootiif jaarsolii baay'een akkasumas geggeessitoonni baay'een iddoo kana keessa akka jiran ni beeknas ni arginas waan ta'eef namoota bishaatodha. Akkasumas taayiltoonni garaagaraallee paastaroonni raajonni garaagaraa iddoo kana keessa jiru namoota hubatoodha hundumtuu waan ta'eef tokkoomnee abbootiin gadaa keenya keessa jiru yaadota bilchaatoo ta'aniin waliin haasofnee kallattii gara fuulduraatti teenyu irratti haa mari'annu isiniin jedhaa. Asumaan gama kiyyaa yaada dabalata pirezidantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qaban kallattii ka'umsaa akka kaaniif gara isaaniittan sin dabarsaa gama kootiin galatoomaan isiniin jedha. Tokkoffaa wanni waldaa kana miseensota keenya yaamuu dandeenyeef isin yaadne ijaafan isin yaade. Sababni isaa qormaata tanaan dura turu waggaalee meeqa guutuu walitti dhufuu hin danda'amne baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Rakkoon adda addaa jiraa turre walitti dhufuu hin dandeenye. Kanaaf miseensonni waggaa dhufanii na wajjiniin wal argine yoo fooli numti miseensa kiyyaatu hoonatti ba'u fuulli koo hin jijjiirama. Qaamaan dhufee miseensonni koo yoo natti fooli sanirre shittoo natti dhugaa na jijjiira simboo sittora. Naannoon biiroo keenya amma jiru duratti kutaa takkittiidha 20,000 kireeffanneeti kan turre an jiraachaa turre yeroo waldaa kana hundeessinu har'a kaaree 7,500 qabannee jirra. Dhimma mana jireenyaa dhimma maaloo mana jireenyaa qofa irratti penteet warri ta'an baay'ee jira. Akkasii mati dhimma mana jireenyaa qofaa mati magaalaa Finfinnee dhimma mana jireenyaa qofaa mati waa hedduun camu waa hedduun mo'oon saba keenya akka sabaatti mo'oon saba keenya magaalaa san keessatti kan cabuu danda'e siyaasa oduun ta'een diinagdeedha. Diinagdee san utubuuf suphuuf jabeessuuf maaltu barbaachisa. Kanaaf waldaan dameewwan 36 keessa dameen godina lixa shawaadhaa tokkodha. Amma ishee kana rifoormii godhan mari'an sirreeffan jajjabeeffan hanqina qabnu sirreeffan hanqina hooggansi qabu qofa oduudhaan
hanqina miseensis qabu sirreeffanna. Wal sirreeffachuu qabu. Waldaa hojii gamtaa jechaan maatii haaraa ijaarrachuu jechaadha. Akkasitti deemna. Kanaaf gaafii gaafannu hunda sadarkaadhaan deebisnee jirra jechaadha. Argannee jirra deebisitti. Magaalaa Finfinnee irraa waan argan qabu dhimma mana jireenyaa qofaadha. 2014 qormaata nurra ga'ee ture hin beektu. Qormaanni nurra ture sun qormaata salphaa seenaa. Qormaata salphaa miti. Qormaata ulfaataa ture. Ijaarama kan jigsuuf kan ture. Garuu hubattoonni mootummaan nu faana waan jiruufis seera eegnee waan deemaa turreefis kanaanis waan waliin qabanneefis ijjannee as geenyee jirra jecha. Magaalaa Finfinnee keessatti sirriitti shoo taphachuun murteessaadha moo murteessaa miti? Shoo taphachuun qaala'insa jireenyaa oduu nuyi jirru hin uumamu jechuudhaan dura dhaabbachuu waan hunda hatuu hin dandeechan waan hatuu qabdan hattanii jirtu uummata samtan bulchiisa nageenyaa hin boorechitan nageenya keenya hin boorechitan mootummaa dura dhaabbattan rakkoo dhumuu hin dandeessan jennee naggaadota dura maal gochuu daldaltoota seeraan alaa dura maal gochuu qabna dhaabbachuu mootummaa wajjin ta'uu waan sirraa eegamu dirqama kee baatetti maal kee gaafatta mirga kee gaafatta oduu dirqama kee hin gaafatin mirga kee fayyadamuu dursisiista yoo ta'e rakkisaadha rakkoodha akka rakkootti waan hunduu garuu rakkoo gurguddaa keessaa baastee furmaata irratti laatta rakkoo hundaa guurtee yoo deemte socho'uu hin dandeessu inni hidhamtu ofiidha saayikooloojikaaliidha ofiidha kana mannaa maal barbaachisaadha furmaata laachaa itti deemaa deemuun murteessaadha. Inni kan biraa wanni godhaa jiru konfiraansii damee keenya 36 irraa miseensota martusaa erga wal qixxeeffannee bifa kanaan erga wal qixxeeffannee booda Adwaa 00tti yookaan Addis Ababa sibsabaa magaalaa Addarash kan jedhamu jira galma walii galaa achi keessatti lakkoofsa miseensa keenya kun sheerii warri 2013 kaffaltanii 13 kaffaltanii 14 fi 14 kan qixa isiniin ta'an warri komii qabdan jirtu. Komii kan qabdan jirtu. Sheeriin sun sirri keessan 2013 kaffaltan. Garuu immoo ibsa hoo yaamu waamicha hoo dhiyeessin ibsa hoo baasu dhuftanii maaliin goonu? Nagaa jijjiirtanii jirtu hin jijjiirre sartifikeettii fudhanne. Waggaa tokko waggaa lama ture inni sun maalidha idaadha waldaa irratti idaa ta'ee galmaa malee maallaqni kee maallaqa itti fayyadama waldaa yookaan waldaa sochaasee hojii irraan oolu idaadha waldaadhaaf idaadha hanga yoomitti hangaatti dhuftee nagahee jijjiirtee sheerii sartifikeettii kee fudhattutti waldaan kaffaltii hin raawwanne jechaadha idaa ofirraa qaba jechaadha maallaqa abbaan qabnee jedhee fudhata. Labsii irrattis koomishiniinis ooditiinis maallaqa abbaan hin argamneefi jedhee qabata. Kanaaf maallaqni keessan 2013 kaffali malee 2014 irratti akka hin hiranneef maal godhama maal ta'aadha ture? Hidhamaadha moo hidhamaa miti? Hidhamaa ture. Miti maallaqni kee? Maallaqni kee hidhamaadha ittiin hin hojjetamne. Ani hiikame maallaqni kee yoom 2014 irratti dhuftee sartifaayidii waggaa taatuu fi nagahee kee waggaa kutattu maallaqa keessanis maal gootee jirta? Hiiktee jirta jecha. Hiiktee jirta. Idaas mootii waldaarraas idaa buustee jirta jecha. Adabbii jalaas nu baastee jirta jecha. Sani kan fudhachuu qabdan. Labsiin 985 muraa 2009 seerri hojii gamtaa waldaa hojii gamtaa wal seerolee kamirraayyuu jabaataadha baay'ee. Pozitiifaan garuu raawwii akkaataan ittiin hiiktu ulfaataadha. Asaantee fi achaantee qabu. Reejistii qofa irratti amana. Galmaa'uuf argatti arga. Ta'ee jira moo hin taane? Hin taane taanaan hin taanedha. Wanni duubatti ta'ee ayi isa hin gaddaasan rakkoo keessan ture har'a nan godha akka duraan galmaa'etti naaf qabi jechuu hin dandeechu.
Baankii tachmentii dhaqan. Baankii tuqaman tokko. Baankii waan tuqe akkamii gootetti duubatti sirreessite. Ooditiin kan argatu achirraa. By the way, waldaa 1,110,587 keessaa wanni tokkoffaa nu baase inni tokko ooditii iftoominaatiin hoggaadhaan walirra ooditii gochisiisuu keenyadha. Kwaalitii keenya kan eegsise tokko. Lammaffaa qabeenya waldaan qabu hoggaadhaan madaalsisuu. Hoggaa 3 hoggaa 40 keessatti miliyoona 370 waldaan irratti waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofa. Miliyoona dhaabbata kaapitaala dhaabbata qaamii nibirata imma inqisaqas 370 miliyoon kaapitaala fudhatanii. Kuni qabeenya keessan immoo keessan himatu. Qabeenya keessan tokko isaa ta'u birriin takka isaa ta'u birrii 10 isaa ta'u 100 isaa ta'u dividendtiin isinii qoodamee jira. Dividendii nuti kan laaluu qabdan kaayyoo waldaan calqaba ittiin ka'e sun sustainable ta'ee deemaa jira moo hin jiruudha. Inni guddaan laaluu kan qabdan. Ifa isinii ta'e sheeriin isinii qoodamee isinii kenname 2013 14 fi akkasumas 15 16 17 ganaadha. Isiniin qoodamne attaachi ta'a. Sertifikeettiin jijjiirrattan tokko keessan immoo maaliifii kan tajaajilaa islaa sheerii bu'aa achi qabna qooda bu'aatu nuu qoodama maa achirraa kutatanii ittiin makannee maaliif kiisiidhaan nu kaffalchiistuu jettu seerri hin eeyyamu. Ammas hojii gamtaa waan tajaajilaaf oolu waan baasii bahu miseensonni kiisiidhaa kaffalateeti suni kaapitaala keeti malee kaash foloo keeti matu. Ifa isinii ta'ee jira kaash foloo matu maallaqa dheedhii keeti matu kaapitaala keedha hangalamaa'e kaashii mati kan jiru. Kaashiin oduu sii kenname immoo achumarraa hiqutama. Kaashiin oduu qoqqoodame immoo parsantiin 10 gibira hin gabbarramoo hin gabbaru. Waldaan hin gabbaru. Waldaan akka waldaatti gibira hin qabu. Fakkeenyaaf mana barumsaa qabna asii miti kaffaltiin nuyi kaffalchiisnuuf qulqullinni barnoonni nuyi kennuu qabnu warreen kaanirraa garaagarummaa dhumuu qabaa jira. Ifa isinii ta'ee jira garaagarummaa. Social responsibility jechaan nama humna hin qabne harka qalleeyyii warra ta'an gargaaruu deeggaruu barsiisuudhaaf humna hin qabu yoo ta'e humni isaa laalamee miseensa keessaa carraa barnootaa kennuufi natti fakkaata barataa 25 kennitan barataa 25 kaffaltii malee barsiisnu hin jiru. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kan ba'anis akkasumatti sadarkaadhaan kan kennine jira. Parsantiidhaan waajjirri barnootaa lafa kaa'uttis akkasumatti itti deemna. Seera eegnee deemna. Ammayyaa'uun dirqama waan ta'eef. Ifa isinii ta'ee jira ammayyaa'uun. Garuu inni guddaan wanni isin beeku qabdan amanamtummaan kan keenya eenyuuf jechaadha? Isiniif jecha miti. Ofii keenyaafis jecha miti. Itti fufsiisa ijaarama sirna diinagdee Oromoon tokko qaba jedhu itti fufsiisuudhaaf amanamuu qabna moo hin qabne? Waliif amanamuu qabna. Kana kan barbaachisu. Sirna diinagdee gadi buusuu qabda. Mootummaa mijataa harka qabaattetti. Mootummaa mijataadha kan qabnu baay'isanii. Ijaarama kanaadha bara inni ijaarraa inni ijaartuudha bara. Hanqormaata hoggaa bara dheeraa ganna 10 fi baatii 3 kan mana hidhaan tursiises kan maal nu godhaa tures mirgaan nu dhoowwate. Amma mirgatu nuuf dhufee kan irratti hundoofnee ijaaramuu qabna moo qabna? Amma isinumtuu iyyuu maal gochuu qabna? Kilaastara qonnaa warri baadiyyaa irraa qonna qabdan kilaastara qonnaatiin walii galtee waldaaniif isin walii goonee oomisha naannoo keessan jiru irratti walii goonee maal gochuu qabna? Nuti waan xaa'oo isa barbaadeessaa afuufamu isa maaliidhaan waan isin gargaaruu qabnu ministeera qonnaa wajjinis sirriitti walii galaa waan jirruuf amma wal keessa deemnee waan jirruuf karaa isaaniitiin galtee isiniif dhiyeessina. Isin immoo lafa keessan qabdu. Erga oomishtanii booda waliin immoo
jiddugala gabaa balbala shanan irrattiyyuu gabaa ammayyaa ta'e jiddugala gabaa balbala shanan magaalaa Finfinnee seensa irratti kan miila darbe eebbifame san hundarrattiyyuu maal gochuu dandeenya? Waliigaltee keenya kanaatiin waajjira daldala magaalaa Finfinnee wajjiniin bulchiinsa magaalaa wajjiniin waliigaltee goone shanan saniyyuu huunee qabachuu hin dandeenya. Balbala shanan irrattiyyuu dhiyeessii addaan hin cinne waan asii gurgurtu dhiyeessii addaan hin cinne hin gurgurra jennee asii bakkee aanaa keessan bulchiinsa keessanirraa waggaa barreessitan nu magaalaa irraa erga barreessisne jidduu kana keessatti daldala sirriitti deddeebisuu hin dandeenyamu hin dandeenyu. Daldaltoonni faddaalaadhaan wal makaa bara dheeraa saamicha baran neetworkiin isaanii hin citaa jechaadha yeroo sana. Neetworkiin isaanii hin cita. Waldaan haala saniin deemuu qabna. Qusannoof liqii haala kamiin deemama? 30-70 30 jechaan parsantii 30 qusatta parsantii 70 liqeeffatta. Fakkeenyaaf 30 qusatte meeqa fudhatta jechaan? 30 qusatte 100 fudhatta jechaan. Ittiin hojjattu hin deebista. 300 qusatte miiliyoona 1 fudhatta. Haala saniin deemama. Ka'umsi keenya qarshii 500. Sababni isaa harka qalleeyyii baay'een hin jiru. Xiqqoo ishii qusatanii amma ta'e fudhatanii ittiin deddeebi'aa guddachuu akka michuutti. Michuu akkuma gamtaan baankii Oromiyaa michuudhaan liqeessu kanattis guddachuu warri barbaadan hin jiraatu. Akkasittis kaasuu barbaadu. San maaliif miseensa bal'aa jira? Fedhii qusannoo qabdu, fedhii liqii qabdu. Maallaqa nu liqeessii jettu malee eessaa fidee akka liqeessuu danda'u wanni beektan hin jiru. Amma waldaan dargaggoota caffeetirra maallaqa baasnee oduu liqeessine immediately kaateenatti nam'ina. Ayichalum. Maallaqa eenyufaati eenyudhaaf kennita? Ayichalum. Hin danda'amu waan akkasanii seeraa matu. Ifa isinii ta'e jira. Qusannoof liqiidhaan garuu yeroo ammaa kanatti akka baankiitti bannee jirra. Inni dhufu samoona qaamoleen asii dhufanii nuuf laaluu danda'an hin jiru. Hin daawwachiisu. Jaasuleen darraa'u hooggansi mootummaadhaan dhufanii akka nu ilaalan bakka jiru hundatti damee akkuma mana barumsaa asitti ban asittis banna. Caffeen mootinaan qusannoof liqiisan banna. Haala mijeessina. Keenyayyuu maal ta'uu qabna? Waan qabna. An guyyaas barate. Kaampaasii galtee kan barattee baates kan kaampaasii oduun galiin alaa barattee giraajoot gootes hundi keenyayyuu waan qabnu walitti finnee idaamuu qabna moo qabna? Teoorikaaliin barbaachisaadha moo barbaachisaa miti? Barbaachisaadha. Piraktikaaliinis nu barbaachisaadha. Lamaanuu waliif humna. Waliif humna. Wal ijaaru. Wal utaabu. Wal utubu. Gurbaa hiriyaa kiyyaan lakki guyyaa barachuu kan addaan kutiin jedheen. Kutaa afuraffaa irra hoggaa qabu. Guyyaan baratin hin jedheen. Leestiroo hojjanna wajjin. Oduma leestiroo wajjin hojjannu lakki dhiisi barnoota kana gargara baradhu hin jedheen. Jedhe. Maatiin isaa harka qallee jedhe. Hin baratee. Gaafa inni baratutti ani HR'n qaba of jalatti. Oduun caffeen hundeessin kanan isin hin jedhu. HR'n qaba. Maanajimentiin qaba. Of danda'een hundeesse. Hojii mataa kiyyaatiin qaba. Gaafa qoramee kufaa dhufee innaa ispeeshaal keesiidhaan ilaalamu jedhamee maanajimentiin ilaalee fi hoggaa fidu hoona bira fidan siiviin kan eenyutti? Ammucaa saniiti. Margaan hin beekamu gurbicha. Innaa nan laalee okkee hin jedhe. Maal jechaadha kun hin jedhe. Dhuftee eebbifamtee dhuftee hin jedheen. Ni jedhe. Bakka meeqatti kuftee hin jedheen. Qormaata eenyu baasee kufe? Qormaata eenyu baasee kufe? Qormaatan ani baasee kufe. Qormaatan ani baasee HR'itti kenne kanaan qoraatti qacaraa jedhee itti kenne kufe. Okkee jennee ispeeshaaliidhaan laalanii hoggaa wanni jedhan immoo mi'aa dhufuu jedhee hoggaan ammas maal ta'e? Piraaktikaalii intarvii godhaa jenna. Intarvii irrattis 49.25 fide. Eenyutu gaafachaa jira intarviis? Intarvii ispeeshaal keessiidhaan laalamu marga jedhame eenyutu intarvii godha? Anatu godha. Isarrattis dadhabe. Hayi bakka ergaa siin ga'e leenji'aa fidachuu danda'a. Hojii irratti galchiteetti leenjisaaf fidda bakka. Haa ta'u mee gargaaraa jedheen fide. Inni dhufee iddoo wayiitiin ga'ee hin dadhabe. Hojii gatee bade. Amma maal hojjeta?
dallaalina ta'u hin jettu. Komishinii. Otuun bara san hoggaan gorsu na dhaga'ee tureeyyu. Sini galee jira? Saniidha. Birriin qarshiin bara eeggatti moo hin eeggattu? Qarshiin bara eeggattaaf qarshiin baranaa tokko miti. Isinis humni barana qabdaniif humni bara dhufuu tokko miti. Humna keessan irra hin taa'inaa. Sooshaal miidiyaa irra hin taa'inaa. Kanaaf jabaattanii cimnee fuuldura keenyatti deemuu qabna malee sun hunduuyyuu keenyaa miti. Fasilitee jira. Hojii keenya qofa beeksisuudha kan keenya. Kanaaf jabaattanii cimtanii deemna. Gaafii qabdan, yaada qabdan. Galatooma Mangistuu Faantaan jedhama. Jiraataa magaalaa Ambootii as Horayyee Turraatiin dhufe. Hunda dursa waltajjii kana nu mijeessitanii haala kanaan akka wal agarruuf carraa kana nu mijeessu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechuun jaalladha. Kaayyoo ganama qabannee kaane otoo hin harcaasin yookaan otoo lafa hin buusin haala kanaatiin akka amma yaada nu heeraa turtaniitiin nu biraan ga'u keessaniitiif guddaa sin galateeffachuun barbaada. Akkuma jedhame egaa keessumaa dargaggoonni sirnoota darbe keessatti dinagdeetiinis haala qooda fudhannaa abbaa biyyummaa keessatti dhiibamaa ture. Sana deebiitti gochuu fi waldaan kun inni jalqabaa kan inni hundaa'ee fi keessumaati dinagdeen hin jiru taanaan sagalee illee dhaga'amu. Waamanii agarsiifachuu hin danda'anii dhaqanii kabaja argachuu hin danda'ani. Sana gochuuf immoo dargaggoonni keenyi haala kanaan gurmoofne kaayyoonni jalqaba keessumaati dinagdee jedhuu fi akkuma kanallee ni mana jireenyaa qabanne keessatti akkuma sila tuqxanii dinagdeetiin baay'ee kan abdii namatti horu kan nama onnachiisuu danda'u waan baay'ee argineerra. Isa kanaaf ammallee qooda fudhattootaa fi akkasumallee miseensota kana baay'ee galateeffachuun barbaada. Nu illee caalaatti jara kanarraa abdii guddaa qabna. Sababiin isaa keenyummaan sammuu irra jireessa. Kaleessa Finfinnee irraa moggaatti dhiibamaa kan turre kana Finfinnee keenya godhannee abbaa biyyummaa mirkaneeffanna jennee isa kaane kana dhugumatti akka nu harka galuutiif hooggantoota amma biyya gaggeessaa jiran Finfinnee dabalatee akka naannoo Oromiyaattis akka biyyaattis gaggeessaa jiran kana dargaggoota keenya har'a 15,000 jennu kun yoo xiqqaate maatii 2-3 of jalaatii qaba. Finfinneedhaaf borullee biyya kanaaf gaggeessitoota keenyaaf illee humna akka ta'uu danda'utti caalatti hanga ammaatti akkamittiiti waggoota lamaan kanaa jechuun yeroo sana haasaa turtan amma har'aatti jarree kun akka nu harkaan sin harkaan ga'uutiif bu'aan mucucaachuun kun maalirraa ka'eeti. Sababiin isaa hin jiraata. Akkuma beekamu akkuma silas tuquu yaaddan walxaxaa waan baay'eetu jira, dhiibbaa waan baay'ee jira, morkiiwwan baay'eetu jira. Garuu irra jireessa Finfinnee irraa kaleessa dhiibamaa turre har'a caalaatti garuu hankeenya amma ta'ee jirtu akkasuma borullee keenyummaa isaa mirkaneessuuf carraa har'a of harkaa qabnu kana boruutiif fiichariitti isaan sarteet akka jedhan namoonni nu illee caalaatti isatti aanutti akka humna horannuutiif carraa harka nu harka jiru kana akka nu harkaa hin baanee fi barbaachisaa taanaan qaama kamiin gama kamiitiin miseensonni as keessa jiru kun siin cina jirra mootummaa cinallee hin jirra caalaatti waan kun akka nuuf mirkanaa'uutiif waan bu'uuraa waan qabatamaa ta'e akkuma sila jettan afaaniin haasa'uu qofa otoo hin taane waan qabatamaan maaltu jira isa jedhudha. Inni lammaffaa waa'ee qusannaati. Yoo waa ol kaane ol kaatanii kan fudhachuu danda'an. Kanaaf yaadni isin waa'ee qusannaa irratti fiddan dhugaa isinitti maa'anii ogeessa biizinesiiti. Baay'ee yaada deeggaramuu qabuu fi waan isinirraatii eegamuun olitti ekstra maayil kan deemtan waan ta'eef waan jajjabeeffamuu qabudha. Kanaaf isin galateeffachuun barbaada. Miseensullee kana hubate waldaan calsamee miti kan hundaa'u bu'uuroota labsiiwwaniif qajeeltawwan mataa isaa danda'an jiru sanarra giddu galeessa godhamee hundaa'a waan ta'eetiif ol kaawwachuun onumaaf waan ta'eef miseensillee waan kanarratti caalaatti ciminaan hojjete bu'uureeffamuu isaa kun immoo ulaagaa qajeelfamaa fi dambiiwwan giddu galeessa ta'ee adeemee bu'uureeffame isa amma jennu rakkoo dinagdee gaaffii qabnu kana caalaatti fala argachuudhaaf ilmaan keenyaaf waa ta'e keenya darbuudhaaf bu'uura waan ta'eetiif inni kun gadi fageenyaan itti deemtanii
beeksisa gahaa ta'e hojjechiisanii ogeessaan deeggartanii waan kun caalaatti akka lafa qabatu akka gootan caalaatti adaraasiin jechuun barbaada. Kanaaf isa kanarratti cimaan akka hojjettan wantoota amma jettan inni kan biraan miseensota keenyaaf carraa uumuu qabdu. Miseensota as keessa jiran kana daldaltoonni as keessa jiru, beektonni as keessa jiru, beekumsaan kan sin deeggaran. Fakkeenyaaf miseensa as keessa jiru, biizinesii keessa jiru, hojii amma hojjettaniitiif akkuma sila tuquu yaadda waa'ee qonnaa irratti galtee sin biratti dhiyeessuu kan dandeenyu fedhii kan qabnu jiraachuu dandeenya. Fakkeenyaaf horii gabbisuu barbaaddu horii kan sin dhiyeessuu jiraachuu danda'a miseensa keessaa. Ogummaa kan qabu jira. Ogummaatiin bifa konsiltaansiis haa ta'u yookaas immoo bifuma qacarriitiin illee haa ta'u miseensa giddu galeessa kan ta'e karaa iftoomina qabuutiin miseensa kana haammatee caalaatti akka miira ownership hankooti jedhee kan jettuuf qacaramte kan bira kan jettu tokko miti. Duwaaliidhaan kun waan lama waan ta'eef isa kanarratti illee caalaatti akka hojjetan kan biraan dhugaa isinitti muraafanii dargaggoonni as keessa jiru ofii isaaf duwwaa miti biyyaaf abdiidha. Kun immoo kan abdiin kun immoo caalaatti bu'uura godhatee lafa qabachuu kan danda'u yoo sirnarraa fayyadamedha. Sirnarraa yoo fayyadame kanan jedhu caalaatti manatti akka falamuufi miti. Akkaataatti hojjetu haala mijeessuu. Dargaggoota keessa jiran keessatti kan hojii hin qabne baay'een jiraachuu danda'u. Isa kanaatiif haala kamiitiin mootummaa wajjin wal deeggartanii dargaggeessi keenyi kaleessa dhibamaa ture sirna har'arraa haala kamiitiin fayyadamuu danda'a. Fayyadamuu yeroo isiniin jedhu akkuma sirrees irra deebi'an tokko barbaadu malee hojjetee akkamiin hojiidhaan hojii isaarraa bu'aa argachuu danda'a kan jedhu opportunity yookaan carraa har'a jiru kana dargaggeenya keenyaatiif akkaataa kamiitiin carraa banuu danda'a waldaan kuni. Kanaafi hadaraa kanan isiniin jechuu barbaadu kana caalaallee deemuu akka danda'u abdii isinirraatii qabna. Keessumaa garuu anugaan isinitti hima. Carraan mana jireenya Finfinnee irraatii qabnu waa'ee kana akkuma sila tuqxan inni waa'ee mana irra deebi'ee tuquu yaadee fi maaliifidha waan har'a jiru kana mana ijaarrate ammoo itti nu gashaa mitani. At least waan konkreet ta'e lafa akka qabatuuti federaasiin jechuun barbaada ulfaadha. Waan muraasa gabaabseen kaasaa waan baay'een ka'eera. Dursa carraa wal arguu asittis deebinee wal arguu kana baay'eetti gammanneerra olis illee dhufne baay'eetti gammannee galle. Caala wantani kaasuu barbaadee xiqqoo waa'ee dinagdee irratti dinagdee magaalaa keenya keessatti dhimma barnootaa irratti qofa hojjechaa jirra. Inni kun carraa guddaadha baay'ee kan namatti toludha. Haa ta'u iyyuu malee magaalaan keenya waan baay'een barbaada. Waan baay'ee dhimma nyaataaf oolu kan akka midhaanii, kan akka zayitii, kan akka sukkaaraa, kan akka kuduraa muduraa dabalatee waan baay'ee kanallee hin barbaachisa magaalaa keenya. Haa ta'u miseensi baay'een illee magaalaa kana keessa akka jiru sirriitti ifaadha jechaadha. Dinagdeedhaaf deemna erga jennee dinagdeen immoo waan xiqqoo hin qabdu xiqqoorraa ka'aniiti kan guddatan. Namni gaafa bu'aaf adeemu chinkoo yookaan meezoo ishee jennu sanarraa meezootti ida'achuudhaaf hojiidhaaf tattaafataa jechaadha. Hawaasa jiru kanaaf immoo hojii bal'aa uumuu miseensa keenyaafis illee uumamee hojiin hojjetamuutu irra jiraata. Kanaaf ani wanti as keessatti kaasuu barbaade hoggantoota magaalaas haa ta'u hoggantoota godinaas haa ta'u as keessa kan jiran baay'eetu jiru. Sappoortii gochuu danda'u, deeggaruu danda'u. Maaliif dhimmichi dhimma hawaasa tajaajiluu yookaan biyya tajaajiluudha waan ta'eedhaaf deeggarsa kanaaf duubatti kan jedhan hin jiran waan ta'eedhaaf dhimmi hojii dinagdee kanaa namni faayidaa inni ammatti fayyadamuu qabu bitachuu kan qabu kana otoo irratti dabalataan mana barnootaa kana bukkeetti dabalataan otoo nuuf hojjetamee isa jedhu ciminaan kaasuu barbaada. Dhimma barnootaa dabalate barnoota irratti baay'ee namootaaf fakkeenya kan ta'an bosanyiin illee kaastaniittu dabalataan galgala illee namni barachuu akka danda'u guyyaa hojii isaa hojjetatee galgala immoo barnoota isaa barachuu akka danda'u illee isa kanallee oopinii akka ta'u banamuu akka danda'u isa waa'ee hojii sanarratti xiqqoo koree hojii rakkoo qabamoo karaa magaalaa yookaan karaa magaalaa keenyaatu rakkoo qaba. Yoo karaa koree hojii raawwachiiftuu kan godinaatiin dhimmi hojii dinagdee kun ittiin adeemamne yoo ta'e akka har'aa kaasee itti nuuf adeemu
wanti bitannu karaa waldaa keenyaatiin nuuf dhiyaate akka bitannu isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma. Dhuguma dubbachuu fi kutannoo fi murannoo sin qabdan haala ajaa'ibaati fi qabsaas jechuu ni dandeenya. Haa ta'uuti kanaan dura rakkoon hin qoratama. Rakkoon qoratame sun adda bahe. Rakkoon Oromoo maal akka ta'e erga adda bahe rakkoo lamaan kanarratti adda baheeraa rakkoon kun immoo furmaata argachaa jiranii abdii qabna. Hangara caalu kanan dubbachuu barbaadu waa'ee mana jireenyaati. Akkuma beekamu kanaan dura Oromoonni qa'eef qabeenya isaa Finfinnee irraa buqqaa akka ture ni beekna. Kanaafuu isin dhimma kana sirriitti seenaa addaa ta'e akka galmeessitanii darbitas seenaa bara baraan itti yaadaftan gochuu akka dandeessan kutannoo fi murannoo hamma qabdan kanaan akka hojjettan abdii guutuu isinirraa qabna. Gama diinagdeetiin immoo amma wantootni baay'een hojjetamaniiru. Manni barumsaa hedduusaa banameera. Haa ta'uutii nama baratetu mirga isaa gaafataa dirqama isaas beekaa. Kanaaf kunis hojii gaariidha. An akka kootti kanaan boodas hospitaala tokko tokko faarmaasota gurguddaa osoo bantanii dhiyeessin biyya kanaarree karaa kanaan akka furamuuf biyyoota gurguddatan wajjin rileeshinii goonee wantoota kana akka irratti hojjettan abdii guutuu isinirraa qabnaa. Hin baay'isu galatoomai baay'ee hojiin keessan nutti toleerraa fageenya irra turre. Kanaaf sin gaafachuu innee ulfaadha'ii isin jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa. Hunda dura carraa kana miseensonni keenyas walitti dhufnee pireezidentiinis dameetti dhufee fuulaa fuulatti yaada jiru nu ibsuu keessanii fi kanaan dura hin hirmaannee miilanuman hirmaadhee ergan hirmaadhee immoo baay'ee keessi koo waan gammadeef otoon dubbatiin hin bahu jedhee tanan carraa kana fudhadhe. Bu'aa bayii hedduu keessa akka baatan qabsoo guddaa akka gaggeessaa turtan aarsaallee akka kaffaltan nama hin mallees akka gadi jettan waan barbaaddan sun argachuuf jecha waan baay'ee akka taatan na hubachiiseera jechaadha. Egaa nama keessaa hangadi qabee namummaa keessaa fi sabummaa keessaayis nama saalfachiisu diinagdeedha. Handhuuruma keenya Oromiyaa Finfinnee keessatti yookaan jiraannee yookaan dhalli keenya illee jiraate arguu qabnaa. Irrattis hojjechuu qabnaa. Irrattis diinagdee babal'isuu qabnaa. Humna barate hayyuu barate dargaggoo ola deemaa baay'ee qabnaa. Kanaaf isaan kun humna nuu ta'u karaa jedhuutiin waldaan kun hundaa'ee carraaqqii guddaas godhee bu'aas buusaa jira waan ta'eef inni kun iddoo olaanaa qaba jechaadha. Cimnee dorgomaa taanee hojjechuu qabna akka waldaa kanaatti jechuun barbaada. Baay'een ajaa'ibee otoo Finfinnee keessatti waldaa dargaggoota kanaatii fi bu'aan haa dhufu bu'aa haa argamsiisu jedhamee udaan illee gurguree bu'aa itti akka argamu nan godhaa kan jedhu kutannoo fi amaanaa cimaa ejjennoo cimaa agarsiisuusaa keessa koo waan lixeeffanani. Dhaloota ceesisu, dargaggoota ceesisu, saba Oromoo ceesisu baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf gooloo buufananii wal dhaggeeffachuu qabna, wal gorfachuu qabna, imaanaa fudhanneef, imaanaa waadaa galleef amanamaa ta'uu qabna. Sheekana irratti na hubadhaa. Lafa kamiyyuu damee kamiyyuu waldaa dargaggootaa irratti kan hojjetu pirezidentii irraa kaasee miseensa asii kana bakka bu'ee kan hojjetu hundumtuu lafa jirutti dandeettii isaatiin
hojii isaatiin seera waldaa isaati waldaan baafatteettiin hojjettuun seera mootummaan baasee lafa jiruun amanamaa ta'ee hojjechuu qaba. Guddaa galatoomaa naa jiraadhaa. Tolasaa Dhaabaan jedhama. Aanaa Tokkee Kuttaayirraan dhufe. Akkuma beekamu waldaa dargaggoo Caffee waltajjii isaa yeroo lamaatiif hirmaadheera. Akkuma beekamu waldaan dargaggoo Caffee keessuma waldaa dargaggoo Oromoo Oromiyaa hundaati. Akkuma beekamu guutummaa Oromiyaa keessatti bakkeen garaagaraatti bakkeen bashannanaa, bakkeen mana barnootaa, bakkeen daldalaa banamee jira. Guutummaa Oromiyaa keessatti kun bal'achuun isaa bal'achuu qofaa osoo hin taane diinagdee waldaa dargaggoo Oromiyaa akka inni guddatu taasisaa jechuudha. Iddoo tokko tokkotti bakka hin geenye hin qabaa. Fakkeenyaaf Shaambuu, Laqamte, Najjoo, Dambidolloo gara Giddaa Ayyaanaatti gara Amuruutti yoo fudhanne waldaan kun iddoo kana hin qaqqabne. Iddoo kana keessatti biyyittiin albuuda garaagaraa qabdii, buna qabdii. Iddoo sana keessatti akkuma amma baname kana iddoo sanatti otoo baname waldaa dargaggoo iddoo sana qofaatu guddata osoo hin taane guutummaa Oromiyaa keessa kan jiru waldaa dargaggoo mata duree ta'e kanaatiin ijaarame kanatu ittiin guddata. Iddoo sana keessatti warqii qabdii, buna qabdii, waa garaagaraa qabdi. Iddoo kanatti kun maaliif hin banamne kan jedhamu. Moo haala rakkoo nageenyaa fakkeenyaaf Boorana keessa yeroo isin deemtanii haasofsiistan illee hin qaba. Haalli jiruun waan nama gammachiisudha, waan namatti toludha. Itti fufinsisaa qabsoo isin qabsa'aa jirtan ofuma keessaniitiin ijaan agartaniittu. Nam tokko nyaata nyaachuudhaaf akka beela'een otoo al takkaatti liqimse hinuma quufa. Garuu ijaan danda'amneef taraatiin suuta suutaan afaan kaawwachaa bishaaniin unachaa bakka beela'e sanan ga'amaa jechuudha. Gaaffii gaafachaa turtaniitiif ufuma keessaniitiifiyyuu ija isaa argattaniittu jedhee yaadaan dhimma magaalaa Shaggar irratti. Isa kana hunduma isaa isinifan dhiisaa gaaffiin ani qabu isuma kana galatoomaan jedha. Waldaan dargaggoo baay'ee dadhaba. Nijaanis argeera waan hin argeefi gaggeessaa isaa ta'e hojjetaan achi keessaa sa'aatii 12 hanga 12tti itoo ol hin jedhiin gad jedhee hojii isaa dhiyeessii irratti gurgurtaa irratti waan adda addaa irratti warri dhaqxanii argitanis hin dandeessu baay'ee dadhaba namni achi keessaa. Kanaaf abbaa waltajjiif isaa ta'e hojjetaa achi keessaatiif mee tokkicha haamilee naa kennaafis ni jedha. Ittaan suudhaan arbii wal gargaarteetu qancee wal gargaartee arba'ii takka Oromoon jedhee as teenyeeyyuu waan akkasii mari'achuu keenyaaf Waaqayyo ulfaatuun jedha. Maaliifi wanti ammana kana karaa dargaggoo kana walitti nu qabee wanta biraatti nu ceesisuu waan danda'uuf har'uma kaanee iddoo addaa geenya itoo jechuu dhiisneeyyuu jechuunis haa ta'u garuu walitti dhufnee waan addaa waldaan dargaggoo hanga biyya alaattidha kan haasa'aa ture kan hojjechaa jiru kan walitti nu fidaa jiru argaa jirtu asirraasi itti dhiyeenyaan immoo warri itti dhiyaattanii dhiyeessitan jirtu anuma dabalatee kanaaf walitti dhufnee waan biyyaas haa ta'u maal keessa akka jiru Oromoon maal keessa jira nuti as teenyee waan biyya keenya waa'ee keenya mari'achuu keenya wanta guddaadha. Kanaaf kuni Waaqayyo haa ulfaatuun jedha. Inni biraa waa'ee mana jireenyaa akkuma sirraa kaasanidha. Namni hunduu fedhii isaati. Mana jireenyaa argachuun magaalaa Finfinnee galuun karaa ta'e abbaan ta'e argateera garuu namni as keessaa tarii bakka hawwii isaati. Hawwii isaa kana immoo asirra geenyerraa kana fakkaanna wanti jiru abdiin jiru kana jechuun wanta gaariidha. Fuuldurattis immoo akkuma asirraa miseensi kaasu hawwii miseensa kanaa waan ta'eef akkuma amma halkanii guyyaatti nu dadhabaa jirtan itoo akka kootii harki surree Oromoon ta'eef itoo akka garaa ofiitii har'umatu namaa ta'a. Adeemsaan immoo wanta ta'u sana itti deemamee itti dadhabdanii isinis
Oromoo mandara tokko waan jettan sana yoo ta'e illee miseensi muraasni illee keessa argate wanta gaariidha. Miseensi dursee miseensi ta'e wanta gaariidha. Yoo immoo haa ta'u jedhan hundumtuu hamma ta'e too walgahii argatee habdii namatti tura. Ammas wanta habdii qabu jira asirraa wanta dubbatamaa jirus wanta argaa jirrus waan habdii namatti turudha. Dabalataani walitti hidhiinsa gabaati. Walitti hidhiinsa gabaa namoota asirraa kaasaa turanii midhaan dhiyeessan jiru horii adda addaa haa ta'u wanta adda addaa walitti hidhiinsa gabaa ofii keessanii footoo baattan fakkeenyaaf bara darbe xaafii dhiyeessaa turan Tigraayitti dhiyaataa ture karaa caffeeti namoonni argitanii wanta biraas Tigraayitti dhiyaate namoonni immoo daldaltoonni dargaggeessa as keessa jiru kun daldala waan ta'eef akkamittiin karaa biraayyuu Tigraay geessee gurgurachuu akka danda'u iddoo biraas Booranas haa ta'u iddoo biraatti akka gurgurachuu danda'u itoo ta'e wanta gaariidhaan jedha. Inni biraa wantoota biraa itti yaaddanii magaalaan Boosaa ta'u magaalota biraa keessatti akkuma mana barumsaa fakkeenyaaf amma wanta hojiin itti hojjetamne jira. Hojiin fakkeenyaaf magaalota adda addaa keessatti namoonni egaa nama daa'ima guddisuuf dhabaniif dhala dhiisaniiru namni baay'een. Dhala dhaabeera sababbiisa sa'aatii kana hojii mootummaa dhiisee dhala guddisuu hin danda'u. Kanaaf jedhee dhala dhiisaniiru namni baay'een argaa jirtu isinis waanuma sanarra ga'e. Waan akkasii amma oolmaa ijoollee daa'immanii daa'ima tokko namni qarshii isaatiin oolfachuu danda'u nama qacartanii magaalota adda addaa keessatti hojii akkasii humtanii Manu barnoota tokko dhala Oromoon ala horatee dhalli isaa sun itoo rakkatiin guddata. Lammata immoo waldaan kun illee galii argata. Itoo waan akkasii gootanii maaliif wanta salphaadha. Mana kireeffatamee hojii namaa hoomuu jira. Hojii namaa hoomtu galiin argattu kanaaf itoo waan akkasii ta'e wanta gaariidhaan jedha. Ani karma kootiin yaada ni qabu jabaadhaa nuu cimsaa. Akkasumatti nu jajjabaadhaati wanta immoo miseensa kanarraa eegamus yeroo nu mariisisaati waldaan keenya akka lafa qabatee akka ija godhatu itoo nu godhan jedha galatooma. Ishee galatooma ani baay'ee isaa dubbachuuf miti waanuma kana ajaa'ibsifachuu barbaadeetanii ani gaafuman calqaba waan kana dhufee eebbaaf na waamanii gaafan eebbaaf dhufu odeeffannoo isaa obbo Kumalaa Hirphaarraan dhaga'ee eddan dhaga'ee booda akkuma nama aananii fi damma argatee garaa koo seene. Idda guyyaa gaaf sanaati hinaaffaa kana nan qabaachuudha. Keessi koo baay'ee jaalateera. Waan hin jaalleef hin qabaane. Ani waan biraasaa miti sanamni qabeenya maal milaan jedhuusi miti kaayyoo isaan jaaladhe. Kaayyoon isaa nama rareera jechuudha. Kaayyoon isaa maaliif hin jaallee waa sadii of keessaa qaba. Hiyyummaa sadii qabna. Nuti Oromoon hiyyummaa sadii qabna. Hiyyummaan tokkoffaa hiyyummaa qabeenyaa qabna. Kaayyoo isaanii akka ta'e nan baree. Hiyyummaan lammaffaa immoo hiyyummaa tokkummaa qabna. Hiyyummaa tokkummaa kana qabaachuun keenya kun rakkoo isa kana sirreessuuf akka deemamu naa galee isa sadaffaan dubbadhu. Kanaaf kaayyichi inni sadaffaan dhiyeessu dhimma Finfinnee wal qabatudha. Naa galeera waan ta'eef nama raree jechuudha. Nama raree natti tole. Ani garuu maaliifan kana kaasaa abbaa gadaa Obbo Naggasaatu gaaf tokko Waaqayyoon kadhatu. Maal jedhanii kadhatu seetan? Isaanuma na bukkee jiran kana jechuudha. Maal jedhanii kadhatu? Ija tulluu duubatti argu yaa Waaqni nuu kenni jedhanii kadhatu. Nan ilaale. Eddan ilaalee booda namni inni tokko fageessee hubata. Inni tokko asoo ishii gama kanatti hin argu. Inni tokko immoo dallaasaa keessattuu hin beeku. Inni tokko immoo manumsaa keessattuu hin beeku olgalasaa keessatti. Inni tokko immoo ofirrattuu hin beeku. Qaamuma isaa irratti waan itti ooluu fi waan itti buluuf waan godhu hin beeku jechuudha. Kana itti jiraata namni. Akkuma bifa keenya amalli keenya adda adda. Adduma addadha. Adduma addadha. Kanaaf kan hundumaa baattanii bu'aa bayii kan hundumaa dabartanii as ga'uu keessaniif baay'een isin galateeffadhaa otoo naa galateeffattee natti tola jechuu barbaadettani. Lammaffaa jechuu kana yaalu keessa yoo jiraate namni jarana lafa kana gubbaatti otoo waan badiin waa tolu jira yoo jedhe gowwaadha. Otoo waan badiin wanti tolu tokkollee dhufuu hin danda'u. Maalirra fakkeenya fudhattoottan daandii amboo kana gaafa baasan isa lafa bu'ee caala isa badee caala. Ani ilaaleera. Wanti hin godhamin hin jiru. Gaafa karaa kana gadi baasan ofata inni kaan maal godha inni kaani wanni galabbata wallaggaan galagaaf tokko naannoo wanni tulluu isa guddaa kana guddaa argamaa kana hojjetu
Jaarkana dhaabaniit wanni keessa waraabu hinatu. Eenyunatu ijoollee ofumaatu ofata kan tolfamuufi isumaaf. Isuma nuuf tolfamu ofuma saataa jechuudha. Nama akkanaaf fa'i jira nu keessa. Nama akkanaaf fa'i jira biyya keessa. Kanaaf iyyuu isa kana dhiifnee ani anan jechuu barbaadu anan jedhu yoo jiraate firee bu'aasaa argachuudhaaf waan namatti deemamu kana bira geenyee jaan ilaaluudhaaf otoo wal deeggaruudhaaf kaafne tokkummaan keenya too cime wanti tokkoomanii dhabamu hin jiru tokkummaa wanti caalus hin jiru tokkummaan humna tokkummaan nageenya tokkummaan misooma gaafa misoomte gaafa nagaa argatte gaafa humna argatte waan hundumaa ofirraa ittisuu dandeessaa jechuudha. Ani waan ilaalu keessatti Chaayinaan duratti humni isaa xiqqaadha gaafa humna godhatu Ameerikaan eessa jirtaa waliin jechaa jiru amma wal bukkee dhaabatanii jechaadha. Humna jechuunis akkanaati waan biraa miti bar. Ameerikaa doorsisuu kajeelaniiru jechuudha. Maaliif humna godhatan jechuudha. Humna godhatanii hin tokkoomani. Tokkoomani hojii hojjetani. Hojiin humna gad qabee hojjetee qabeenya argatee gaafa qabeenya argatus immoo hin hore hormaatatti sin ka'e. Yoo humna qabaatte yoo qabeenya qabaatte hin hortasi kana calas Oromoon baay'eedha ittu dabaltee hortaa jira. Qabeenyi jiru yoo ta'e rakkoo guddaadha. Kanaafanii wanti isin ammatti deemtan itti gootan kun gaarummaa qaba jechuudha. Waan yaraa wal barsiisuurra waan gaarii wal balchiisutu irra bu'aa qaba. Lammaffaan hin galateeffadhu keessa waan xiqqoo asittuu argaan jira. Asuma naannoo keenyatti sababa mana barumsaa kanaatiin hanga nama 25 akka hojii qabachiiftan. Har'a kurti kan dubbannu maanguddoon daandii irratti illee naa dubbannu ijoolleen keenya kan dhumteef rakkoon kan dhalateef maaltu dhabameedha waan biraa miti bara. Waan nyaannu dhabne waan ittiin bullu dhabne. Inni malakatti qixxaa'e nu rakkisaa jiru kun rakkoon biraan jiru bare harki caalu iddoo ooluu dhabeem. Waan hojjetu dhabnaan lagatti namme lubbuu isaatti murteessee jechuudha. Kanatu nurraa hafa gaaf sana. Tokkummaa keenya cima wal ajjeesuu tafa wal nyaachuu keenya tafa. Tokkummaa keenyatu cima qabeenyatu argama humnatu argama walii yoo galle wanti hin goone hin jiru walii haa gallu walaa hubannu wala machuu caala wal tuffachuu caala walitti loluu caala walitti ka'uu caala wal bukkee dhaabannee walaa ceesifnu jedhaa ani sun ka jechuun barbaade waan biraa dubbachuu hin barbaanne hojii immoo hojii uumuu kun amma jammarame argaa jirraa otoo qabeenya harka jiraate kanaa ol gochuudhaaf akka deeman hubanneerraa ani waan xiqqoo asittuu argeera akka nama 25 akka hojii qabsiisan haalli koo odeeffannoo nan qaba ture akkuma kanaa immoo iddoo biraatti waan biraa qabsiisuu danda'aniiru ta'a hin beeku ani. Kanaafi otoo akkana ta'e namni harkaa qabaate wanti namaan goone hin jiru wanti hin goones hin jiru kana beekuun nutti jiraata ani yeroo baay'ee maallaan jedhu baay'ooliin isaanii warra mootummaa wajjin kaattaa maal sii godhanii maal sii gargaaranii jedhu baay'ee na gargaaranii ana naa galeera maaltu naa gale yoo biyyi nagaa ta'een keessa jiraadha yoo biyyi nagaa ta'e misoomni argama yoo biyyi nagaa ta'e wanti hundumtuu wal qixxaachuu danda'a kanaaf wajjin kaadha amma kootti waan an beeku bukkee dhaabadhee yoon gargaare yoon utube iddoo rakkina jirutti immoo rakkoo qabda jedhee yoon itti hime daandiin kun maal ta'a sirrateeti biyyi keenya ija godhatti funyaan ittiin funfattu argatti ija ittiin fageessite ilaaltu argatti kanaafan jiruu koo maal koo dhiisee wajjin deema kanaaf jiruun kana caalu hin jiru waan ta'eef kanaafan jechuu barbaade jabaadhaa galatoomaa hamma humna jaarsaa waan hin danda'u hamma aarsaatti isii wajjinan jira galatoomaan jira. Sirnoota darban keessatti waldaan tokko saba Oromoo keessatti hundaa'ee of danda'ee kan biraa gargaaratu hin ta'in waldaan biraa iddoo biraatti hundaa'eet dhufee nu gargaara. Waldaan nu gargaaru beekna malee waldaan ijaaramnee qaama abbaa ta'e gargaaru hin toore jechuudha. Kanaaf kun immoo yeroo baay'ee uummata Oromoo keessatti waa'ee waldaa aksiyoonaa fi PLC'n gaafa qabu shakkii keessoo keenyatti uumaa jechuudha. Sababni isaas keessatti shaakalaan dhufne waan ta'eef. Waldaan kun gaafa hundaa'u kaayyoo lama qabatee hundaa'ee jennee kaasnaa jechuudha. Tokkoffaan dinagdee dargaggeessa keenyaa cimsuu kun hundeeffama isaa jalqabaatee jechuudha. Lammaffaan immoo akkuma isin kaastan handhuura keenya kan jennu Finfinnee keessatti mana ijaarratee galee abbaa biyyaa akka ta'u. Gaaffiin keenya inni jalqabaa uummata Oromoo gidduutti Oromummaaf abbaa biyyaan ta'udha. Haa guddatu haa xiqqatu abbaa biyyaa taanee jiru. Akkaataan itti fayyadama keenya garaagarummaa haa qabaatu malee. Akkaataan ilaalcha keenya garaagarummaa haa qabaatu malee har'a Oromoo biyya bulcha. Sun nu bu'uura. Finfinnee har'a jennu kan ammoo akkuma jalqabas ka'aa ture
uummata Oromoodhaaf Finfinnee maal akka ta'e eenyuu ni beeka. Kana keessatti immoo seennee keessa jiraachuus keessatti hojjechuus dinagdee keenya guddisuufis nu caalaa namni carraa qabu hin jiru. Garuu immoo amman fayyadamaa turre yoo inni immoo siniif dhiisuun gaarummaa qaba. Sababni isaas uummanni Oromoo baay'ina qaba. Garuu immoo tokkummaan isaa laafaadha. Akkasumas dinagdeen isaa laafaadha. Siyaasi tokkos kan guddachuu danda'u, dinagdeen tokkos kan guddachuu danda'u yoo sabni tokko dinagdee qabaate, maallaqa qabaate, sana haala gatiin qabu jechuudha. Har'a waldaan kun gaafa hundaa'u dinagdee dargaggoota keenyaa cimsinaa jedhameetu hundaa'e garuu immoo baay'een keenya waa'ee paarpaasii lammaffaa yaadnaa jechuudha waa'ee mana. Finfinnee keessatti mana argattee maallaqa hin qabdu taanaan dinagdee hin qabdu taanaan homaa faayidaa hin qabu. Gadaanummaadhaan jiraattaa jechuudha. Garuu dinagdeen kee cimee keessatti ijaarrattee galtee of dhaabdee nama biraaf carraa hojii bantee isa har'a qacaru kana qacartee yoo jiraachisuu dandeessa ta'e gaaf sana Oromoon kan kabajamu jechuudha. Argachuu qofa otoo hin ta'in dubbiin of kabachiisuu jedhamuun jiraachuu danda'u sarara eegama. Boros Finfinneen keenyas ta'aa jirti. Akka nu taatuttis hojjechaa jirra. Abbaan galee ni hubataa jechuudha. Akka nu taatutti akka uummata Oromoo taatutti hojjetamaa jira. Akka isaanii ta'utti hojjetanii turan. Akka nu ta'utti garuu diignee sirreessinee hojjechaa jirra. Kana keessatti immoo uummanni keenya fayyadamaa akka ta'uudhaaf wanta hojjetamu hojjetamaa jira. Akkuma ka'e waa hundi miidiyaa irratti dubbatamee miti. Dubbatamuus hin danda'u. Sababni keenyas akkuma baay'ina keenya wal shakkiin keenya sammuun wal guddata waan ta'eef waa hunda dirree irratti gaafa baastu keenyuma deebi'ee wal diiga. Har'a namni lama namni sadii asuma otoo sun faana jiraatu veetii qabatee magaalaa Amboo keessa deddeebi'uu danda'a. Sana miti kan nuti ilaaluu qabu. Uummanni Oromoo maaltu hojjetamaa jira kan jedhu sana ilaalu keessatti immoo dargaggeessi keenya maal fayyadamee jira kan jedhu sana sirriitti hubannee yaaduu danda'u. Keessumaa mana jireenyaatiin wal qabatee namni baay'ee shakkii guddaa qaba. Mana mootummaa namni baay'een as keessa jirtan mana mootummaa jirtu. Hin hubattu jechuudha waa'ee lafaa. Lafa tokko gaafa Finfinnee keessatti waldaa wayii yookaan aksiyoonii fi waan ta'eef kennitu iyya iddoo sana keessa jiru salphaa miti. Har'a immoo nama 5,000 hanga 15,000 kana lafa fuutee kennuun caacataan meeqa akka achi keessa jiru hin beektu. Kun hundi alatti hin dubbatamu jechuudha. Sana cabsuudhaaf yeroo ammam akka fudhatamu beekamaadha jechuudha. Gaafa milkaa'etti karaa biraa rakkoon uumamaa. Gaafa siin kun sirraa'etti karaa biraa rakkoon uumamaa. Sana immoo walitti araarsuudhaaf yeroon sitti fudhatu salphaa miti. Karaa biraa immoo namni keenyas wal komachaa oola waan ta'eef, wal himachaa oola waan ta'eef. Himatas fuudhaa lafa sii mijeessaa oola waan ta'eef. Achi keessattis shakkiin bal'aan uumamaa oola waan ta'eef jechuudha. Amma waldaan kun jalqaba yeroo hundeeffamuu fi har'a nama iddoo kana jiru sirriitti hin beekaa jechuudha. Baay'een isaa harsha'eera. Baay'een isaa nuffeera. Sababni isaas waan barbaadu har'uma fudhatee galuu barbaada. Osoo har'a sanyii lafa kana nama amma kanaati hiri fudhatee meeqa keenyatu dhaqee achitti ijaareetti galee amma kaayyoo amma jennu kanaaf deemaadha. Waldaan baay'ee bira waa fudhataniiru. Garuu gurguranii galan. Saba biraaf kennanii bakka qabatee boru kaardiidhaan si faana dorgomu. Finfinnee har'a kooteetu qixatti si qooddata kootaa sirraa fudhata. Akkamitti saba Oromoo achi keessatti ijaarraa dubbii jedhamu sana galchinee jiraachisna malee keessaa gurgurree baanee abbaa ta'etti kenninaa miti. Kana hubatu namni keenya yeroo baay'ee. Kanaaf obsa barbaada jechuudha. Obsa barbaada jechuudha. Deeggaruu barbaada. Humna ta'uufii barbaada jechuudha. Kanan goonu taanaan waldaa keenya iddoo ta'an itti kuffisnaa jechuudha. Anamma akka bakka wayyaas dhufeetti miti ani dubbachaa jiru. Akka miseensa waldaa tokkottis na laallata waan ta'eef. Jalqabaa kaasees keessa hin jira waan ta'eef. Keessumaa akka magaala keenyaatti gaaffii maal kaastani magaalli kun waldaa kana deeggaruu keessatti ammam jedhamee waan ka'ee jira. Jalqaba irraa kaasee magaalli Amboo waldaa kana deeggaruudhaaf wanti hin goone jiru jechuudha. Boros deeggaruudhaaf wanti isa rakkisu gonkumaa jiru jechuudha.
Sababni isaas waldaan kun waldaa dambii ittiin bulmaataa mataa isaa danda'e qabu, seeraa fi heera jalatti kan bulu, beekamtii mataa isaa kan qabu jechuudha. Kan fidee as na teessises kanuma jechuudha. Kanaaf waldaa abdii qabu waan ta'eef waldaa kana deeggarree ceesisuun barbaachisaadha. Gama biraatiin mana jireenyaa qofaan miti waldaan kun kan hundaa'e. Dinagdee dargaggoota Oromoo guddisuu, dinagdee uummata Oromoo guddisuu, cinaatti carraa hojii uumuu, keessumaa immoo rakkoowwan amma dura kaasaa turre keessumaa qaala'insa gabaa hambisuu keessatti shoorri inni taphate salphaa miti waldaan. Magaala keenyattis walitti hidhiinsa gabaatti kaastan yaaliin godhameera. Lafas akkuma iddoo biraa gamoo sanaatiif ramaddeen kennameefii ture. Garuu immoo sababa misooma koriidaraatiin wal qabate istaardaandii isaan gamoo fidan sanaatiin hin guunne waan ta'eef proposala sanaa fidanii gara biraatti shiifti gochuudhaaf deemaa jiru. Iddoo sanatti garuu istaardaandiidhaan hin guutu. Garuu immoo waldichi danda'ee beenyaa kaffalatee duubatti bitachuu danda'a taanaan gochuu hin dandeessa. Kanaan ala garuu iddoo harbasii kanaatiif qophaa'e immoo bakka buustee kennuu fi wanti nama rakkisu hin jiru. Nama qaawwaan tokko illee hin jiru jechuudha karaa magaalaan boborsu deeggaruudhaan. Gama biraatis proposala hojjetanii fidataa jiru sanarrattis ilaallee waan nuti hin deeggarreef hin jiru. Keessumaa inisheetivii mootummaan baasee hojjechaa jiru lafa qabsiisuu keessatti kan amma horii horsiisuu, horii furdisuu, lubbuu horsiisuu jedhamu keessatti banaa hin barbaadna jechuudha. Sababni isaas carraa hojii qaala'insa gabaa tasgabbeessa. Waldaanis bu'aa irraa argata. Waldaan keenya immoo bu'aa argatee dinagdee yookaan immoo qabeenya waldaa isaan guddisu taanaan akkamitti itti fufuu danda'a? Akkamitti wabii nu ta'uu danda'a? Amma akkuma ka'aa ture shunkurtiin maaltu gurgurama garuu kaayyoon keenya mana jireenyaa fiidha. Shunkurtii gurgurtee maallaqa horattee miseensa keetiin wabiin taatu yoo ta'e eenyutu wabii sii ta'a? Baankii kamtu sii liqeessa? Qabeenya hin qabdu taana. Kamtu si deeggara waan qabdu taana. Waa argachuufoo waa daldaaluu qabda. Yoo daldaalte bu'aa irraa argatta. Sanaan kaapitaala kee horatta. Kaapitaala horatte sanaan miseensa keetiif wabii ta'a. Wabii mana jireenyaa ijaarrachuuf hin taata. Akkuma ammaa kana liqeeffattee ittiin daldaaltee of jijjiiruuf hin ta'a. Kanaaf isa kana hubannee deemuu danda'uu qabna jechuudha. Akka magaalaa keenyaattis carraaleen kun gara kana yoo dhufan nuti simachuudhaan wanti duubatti deemnu hin jiru jechuudha. Kanaaf borus iftaanis yoo dhufan carraalee amma kaase kanarratti carraa hojii uumuu kanarratti haala mijeessinee waldaan kun hojjetee ofis deeggaree hawaasa keenyas immoo akka inni deeggaruu danda'uuf haala wanti nuti mijeessineef hin jiru waan ta'eef kana hubachuun barbaachisaadha. Baay'een nama amma arguu nama nuuraa wanti jedhamu sun ni jiraata. Baay'een keenya as teenyee waldichi maalirra jira jennee ni yaada. Namni mana ofii keessatti waa sirreeffachuuf chaalenjii jechuutu isa mudata. Har'a immoo waldaa miseensa amma kana ga'u qabattee wantoota gurguddaa qabattee gaafa sochootu immoo wanti bal'aas mudachuu danda'a jechuudha. Sana ilaaluu danda'u, tolereetu gochuu danda'u, mari'achuudha, gaafachuudha, gaaffiif deebii argachuudha. Bukkeetti immoo maalan deeggaruu danda'a jennee deeggaruu danda'u. Ani amma guyyaa tokko mana hin gaafadhu. Waa akkas fidiitii carraa hojii uumiitii waldaan kun galii irraa argatu waan jedhu gaafadhu. Ani yeroo hunda isa inni jechuudha. Tolee manni barumsaa hundaa'ee waa tokkodha. Bakki bittaa gurgurtaan sun hundaa'ee waa tokkodha. Oromoo horsiisa lukkuu irratti, horsiisa aannanii irratti, furdisaa irratti yoo dhufe immoo simannee hojjennee karaa tokko hawaasa keenya irraa fayyadama, karaa biraa waldaan kun irraa fayyadama, karaa biraa immoo miseensi kun kaapitaala isaa godhata jechuudha. Kanaaf sirna daldalaa keessa galuun waan hin fayyadneef hin jiru waan ta'eef deeggaruu danda'udha. Cabsoo otoo hin ta'in deeggaru. Nuti kan beekamu cabsuun beekamu. Kanuma keenya cabsina. Ormi garuu dhiisaa dinagdee isaa miti. Siyaasa tokko ceesifachuuf mana isaa gurgureetu alatti bahee asii kadhata. Asii kadhatee dhaqee ijaarrata. Garuu siyaasa gurguree kansa. Nuti kana goonaa? Hin goonuu garuu. Waan ta'e kennineef isuma kennine sana wajjin walitti qabnee balleessinee biraa deemu. Sababni isaas wanti nu keessa kaa'amaa ture nurratti hojjetamaa ture
amma bootti yaaddoodha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tasgabbiin wal hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef borus kana wogoone gaarummaa guddaadha kan inni qabaatu jechuudha. Inni biraa waldaa kana keessatti sosochiin akka uumamu taasisuudha. Ati gaafa hojii biizinasii keessa galtu yaadama kee gurgurachuudha. Biizinasii kee cimsuudha. Kan akka sirraa bitu gochuudha. Amanamummaa akka argattu gochuudha. Amma kana maaf irraa baasan? Pirootokoolii miti. Dhaabbata kiyyaatu bishaan aayilaandii kana oomishe yesiin jira kan biraa kan biroo jiru. Garuu immoo miidiyaan iddoo kana jira. Gaafa dhaabbata yesii bira dhaqxu aayati kiyyaa faana hojjechaa jechuu danda'a, biizinasiis faana hojjechuu dhiisuu danda'a. Ati immoo amma waldaa taatee hundooftetti hunda faana hojjechaa jechuudha. Kanaaf qola kanarraa baasuun hiika mataa isaa danda'e qabaata jechuudha. Nuyi immoo waldaa keenya cimsuuf, gurgurachuuf, jabeessuuf utubaa ta'uufii qaba, wabii ta'uufii danda'u qaba. Waldaa qofarraa wabii eeguu qaba. Kana yoo goonedha jijjiirama fiduu kan dandeenyu jechuudha. Gama biraatiinis assaayimentiin manaa akkuma jirutti ta'e innis deebuu danda'utu sarraa eega. Adeemsa isaa eeggate. Deebuu danda'utu sarraa eega. Adeemsa isaa eeggate. Ergitanyaan hin deebi'as. Homaa shakkii tokko hin qabu. Garuu immoo yeroo fudhachuu danda'a. Kana walitti himuu danda'uudha jechuudha iddoo jirutti. Wal jabeessuu danda'uudha. Walitti bu'aa cinaa ta'e garuu tokkummaan hin jiru waldicha keessa jedhama. Shakkii uuma waan ta'eef. Isa kana yoo hubanne gaarummaa guddaadha kan qabaatu jechuudha. Gama biraatiin qabeenya waldaa iddoo jirutti eeguudha. Amma karaa biraa qabeenya horannaa qabeenyi sana iddoo sanatti hin eegnu yoo ta'e, hin mancaasna yoo ta'e, dinagdeen waldaa keenyaa yookaan qabeenyi waldaa keenyaa cimuu hin danda'u jechuudha. Kana gochuu danda'uudha kana utubuu. Qabeenyota as jiran kunuunsinee galii akka isaan fidan, carraa hojii akka isaan uuman gochuu danda'u. Hawaasa keenya akka isaan fayyadan gochuu danda'u. Gama biraatiin immoo waan waldaan kun borullee amma fakkeenyaaf waldaan kun waliigaltee dhuma seera kooperaatiivii keessatti waggaa 5 boodadha bu'aa argachuu kan eegalu namni kan isaasitti gaafachuu hin danda'u. Sababni isaas akkasumatti seeti. Sababni isaas yoo kasare yoo bu'aa argadhes amaneen galee hidhee mallatteessatti gale. Kana beekuu danda'udha. Namni kana hin beekne baay'eetu jira. Har'a waggaa arfaffaarra jira. Waggaa 5 booda gaafachuu hin dandeenye. Sana hundi keenya mallatteessineerra. Yeroo meeqatu hubannoo isaa qabaadha. Ji'a 6 booda mana fidee ji'a 6 booda naa hiriyee. Sun maalirraa dhufaa mari'achuu, wal hubachiisuu dadhabuu, waan mala alaa qofa dhageenyu fudhannee deemuun sun hin jiraata waan ta'eef isa kanas gara kanatti deebisu. Kan biraa koominitii saarvisii illee hojjechuu danda'u qabna akka waldaa kanaatti. Harka qalleeyyii deeggaruu, mana harka qalleeyyii ijaaruu, waan saba keenya uummata keenya ta'u gochuu, hawaasa keessa galuu, fudhatama akka argatu gochuu. Kunillee godhamuu danda'u qabu. Sana booda bu'aa argachuu hin dandeessu. Aarsaa hedduu kaffalteetu gara bu'aatti dhufta. Kallattiidhumaan gara bu'aatti waan ta'eef dhufe biyya addunyaa kamirrayyuu hin jiru. Aarsaatti kaffalteeti. Piroomooshinii hedduu hojjetteeti. Akkuma obbo Kumalaa kaasan qaamonni mootummaa nu wajjiniin ta'uudhaan eeyyama kennuun kan hin danda'amne keessatti lafa onaa irratti duwwaa irratti teessoo tokko otoo hin bitiin eeyyama nuu kennanii kanaaf akka magaala keenyaatti waajjira barnoota magaala Amboo akka naa galateeffatan nan barbaada. Kanaaf duwwaa irratti fuune eeyyama hunda nuu kennanii nuyi isaan hin qaanessine fulbaana irratti biiroo wajjinii waliigallee biiroon baajata barbaachisu yoomaan qabu waan ta'eef ramadee achi kutaan boordii fi miseensonni baanii nu faana meeshaa barbaachisu bitanii achumatti hunda xumurree asitti gashinee karoora keenyaan olitti deemnee jechuudha. Sana booddees hin teenye propoozaala dabalataa hojjennee waa lamarratti kan deemne tokko hektaara 10,000 mana barnoota bulchiinsi magaalaa Amboo akka nuu kennuuf gaafannee turre dhimma sana ammallee dhaabne irruma jirraa nuu kennamuu kana jennee liiziidhaan amma isinii kennina jennaa waldaan akkamitti liiziidhaan fudhatti ka jedhurra lafarra nu jalaa bubbutee jira jechuudha. Ammallee irra jirraa obbo Kumalaas baay'ee galateeffachuun barbaada. Kallattii keessumaa margaatti erginee
kallattii akkamitti akka deemu qabu nuuf hubachiisaa turanii nu gargaaraa nu bukkee dhaabachaa akka addaatti baay'ee waan turaniif mee obbo Kumalaas naa galateeffadha isin jechuun barbaada. Kanaaf koreen keenya gama kamiyyuu tokko lafa kana dura dhagaan bu'uuraarra kaawwame sanarratti ijaarsa calqabna jennee gaafa jennu ogeessa fidadhaa jedhanii ogeessa sana wajjiniin gama barbaadutti gaafa deemnutti dirqama lafa keessaa bahuu qaba jedhamee kallattiin gaafa nutti kennamu lafa keessaa bahuurra dura wanta jiru sirreeffanna jennee lafti nuu kenname akkuma argitan kallattiin dheerataa garaansaa naannoo 9 wayiidha. Daandiin dhufe sun akkuma jirutti nurra bu'eera jechuudha. Kanaaf qaama barbaachisuun kallattii barbaachisuun qaamolee mootummaa bulchiinstoota jiran magaalaa kana wajjin hin jiraniin wal qabannee gara fuulduraatti kallattii kamiin socho'uu akka dandeenyutti deemna. Isaanis fuula keessan duratti akkuma jiruun waadaa galanii jiru. Kanaaf isa kanatti sochoona wantoota galtee nyaataatiin wal qabatanis akkam akka ta'u kallattiin itti deemna qabannee jirra. Proposal isaa hojjennee bulchiinsa magaalaa jira. Waajjira lafaaf waajjira bulchiinsa magaalaa jira waan ta'eef akka biiroottis gubbaa jira waan ta'eef isa kana qabannee xumurree jirra. Gara fuulduraatti immoo Waaqayyo nu milkeessa waan ta'eef kan nuuf qabate kana guutummaatti wanti nuyi hubachuu qabnu akkuma ka'aa ture nuyi waliif uumna wal qabannee jirra waan ta'eef waliin ala socho'uu tokko illee hin dandeenyu kan waliin geenyu galma kan geenyu yoo wal tumnu yoo wal gargaarredha. Akka waldoolee biraa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa shakkii biraa wanta fudhatee dhidhimu yookaan obbo Sanyiin nyaatee akka waan baduutti shakkii akkasiin qabu. Garuu wanti dhumarratti milkaa'ina qabu gufuu baay'ee akka qabu hubachuun irra jiraata jechuudha. Har'aarratti hin ta'u. Isa dhimma Finfinnee dhiisaatii nuyi magaala keenya keessatti kan keessatti dhalanne kan keessa oollu kan keessa bullutti dhimma salphaa dhuunfaa keenya namni mataan isaa gadi bahee battalattan raawwadha jedhu yoo jiraate komiisa kana kaasuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu immoo adeemsa keessaan dhaataan icciitii walii qabaannee waliin wal gorsaa kallattii irraa ogor wal gorsaa wal jajjabeessaa wal utumnee yoo deemne galma ga'uu dandeenya jechuudha. Dhimma mana barumsaa ilaalchisee mana barumsaa hin cufnaa ituma waldaan cufee immoo nuyi hin cufnu. Kaayyoon dura nuyi koree wajjiniin qabannee kaanes kana boru kana caala mootummaa bukkees dhaabanna waan ta'eef gama jirutti jabaannee wal wajjiniin hin hojjannaa. Asumaan dhaamsa kiyya kanan sinii dabarsu baay'een keessan miseensa waldaa kanaa yoo taatan iyyuu kan mana barnoota keenyatti dhufee ijoollee isaa galmeeffate baay'ee muraasa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Qubaan lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf warri magaalaa kana keessa jirtan ijoollee qabdan ijoollee keessan galfadhaa. Abara manni barnoota keenya isa dhugaa dubbachuudhaaf bara calqabaa ijoollee akkamii akka dhufan amma immoo maalirra akka jiran maatiin as keessa jirtan ijoollee keessaniif ragaa baatu jechuudha. Kanaaf adaraa wanta jiru akka lixa kanaatti waldaa dargaggoota caffee koottaa gaafadhaa bukkee dhaabadhaa nuyi jirraa waliin jirraa waliif jiraannaa waliin jiraannaa guddaa galatooma. Dhiyeessiin argamaa isin jettan sun sukkaara zayitii maalii waan qalaa'insa jireenya magaalaa kana keessaa jiru furuudhaaf ta'u waldaan kireeffatee hin danda'u. Waldaan kireeffatee hin danda'u. Kireeffate taanaan daldaltoota dhuunfatirraa garaagarummaan qabu gatiin ittiin dhiyeessinu gatiin ittiin gurguru. Hin kireeffanne taanaan garuu social responsibility jiddugaleessa godhachuudhaan gatii qalaa'insa qabu san gadi butuudhaan hawaasas deeggaraa bulchiinsi magaalattis qalaa'insa jireenyaatiin akka hin qeeqamnee fi akka hin gaafatamneef solbi gocha gahee keenya ba'aa waldaan akka waldaatti hojii waldaan hojii gamtaa hojjechuu qabu tokko hojjechaa deema. Baay'ee gubbaatti ijaarsa argamaa community hojii communityidhaa hojjechuu qabdu hojjechuu qabu waldaan bakka hundattuu balbalisiisaa sirrii hoolota irratti mana tokko ijaaru ganna dhufuun mana tokko mana harka qalleeyyii an ta'e hojiis ni oolu gargaaraa jedhee talaa nutti barreessu inni ijaarraa
bulchiisnis beekamtii nuu erga. Kunis immoo tokkodha nuuf godina tokkodha yookaan magaalaa keessatti hojjechaa jiru calqabarraa kaasnee hojii tola ooltummaadhaa biqiltuu dhaabuurraa kaasnee ganna 2012 irraa kaasnee biqiltuu dhaabuurraa kaasnee hojjechaa dhufa. Caalmaa isaa garuu waan mallattoo ta'ee yookaan ija nama guutee afaan guutee nama dubbisuu danda'u hin hojjenne magaalaa kana keessatti. Hin hojjenne. Deeggarsaan wal qabatee akkana mana harka qalleeyyiin ijaarre ani ijaarre hin qabnu. Deeggarsa ayyaana jiddu gala godhannee warreen harka qalleeyyii ittiif ayyaana gurguddaa jiru keessaa deeggarsa hin goone kuni nurraa eegama. Mana ijaaruu guddaa ta'ellee warreen harka qalleeyyii saniif deeggarsa dabtaraa kan akka iskibirittoo kan akka rifoormii deebisee mana barumsaa akka qabaachuu keenyattis immoo carraa barnootaa kennuufiidhaan bara tokko bara lamaaf kennuufiidhaan sansaniin barnoota irratti carraa barnootaa harka qalleeyyii 25 fi sanii oliif kenninee jira. Garuu immoo carraa hojiidhaa nama 36 carraan hojii uumameefii jira. Mooraa kana keessa qofatti. By the way, manaajara duraan calqaba irratti walitti qaba. Amma immoo manaajara ta'ee kan hojjetu gar margaadhaafis kooriiwwan jiran kanaaf haamilee barbaachisaadha. Haamilee naa kennaafi. Sababni isaa akka kan ofiitittidha. Nama wajjin kan wal faajji'a. Nus jabaadhaa. Of ta'a. Akkana ta'an hin barbaadu. Akka of ta'an hin barbaadu. Caasaa inni hundeessina malee caasa irratti hin gooftomnu. Gooftaa ta'uu hin barbaadu. Nagadee. Kanaaf caasaa hidhuun, caasaa loggomanii teechisuun, caasaan akka afaan hin godhanne, akka lukan baafanne godhuun mul'ata shibaa gochuudha. Cabsuudha. Kanaaf leenjiidhaan, muuxannoodhaan qooduudha malee wal gahiidhaan wal sisirreeffachuudha malee wal hin dhiibne baay'ee. Wal cimsuu qabna. Wal cabsuurra wal cimsuu, wal hambisuurra wal dabarsuu, wal jajjabeessuun murteessaadha. Akkuma obboleessi kumeenis jedhe, Profeesaris jedhe bifa saniitiin sirriitti laaluu qabna. Calqaba irraa kaasee akka magaala kanaatti irratti dhufuu kan dandeenye baay'ee kumalaadha. Ambaasaadara Idileeti. Ambaasaadara waldaa kana keessatti ambaasaadara Idileeti. Gahee leencati. Nama nuti jijjiiram warreen nurratti jijjiiram caasaa kanaan argina. Asamma meeqa 50 deddeebi'a. Rakkoon tokko na qonnamee beeku. Haamilee naa kennaafi. Kanaaf bara gurbaan kun akkasii karasanii dhaloonni isaa maalidha jedha. Balballi hunduu qeeqa. Mali. Hamborratti amma hunduu hin hojjetamne isinitti fakkaata. Wanni hojjetame kun balbaloonni biraa dameewwan kun aarii baay'ee qabu. Aarii baay'ee qabu. Xiyyeeffannoon kiyyas karasanitti waan hin turreef calqaba irratti. Xiyyeeffannoon koo asirratti. Maaliif asirratti goote hojjettan waan beekuun beeka. Finiinsi jijjiirama kana as jaaladhus jibbis amanis inni amaninis finiinsi jijjiirama kana as. Kanaaf ijoolleen asii utubamuu qabu moo hin qaban? Ijaaramuu qabu moo hin qaban? Haal durummaan gad utubamuu qabuudhaaf barga kanarratti kanan xiyyeeffadhu. Bakka kanan fudhadhu. Isinis na gargaara. Oo na gargaartanii ofiin of utubuu dandeessan. Yoo warreen hin galleefis hubachiistanii utubdan waliin ceena. Ifa isinii ta'ee jira. Sani karri biraattis hojjetaa jira. Yeroo ammaa furrisa loonii, horsiisa lukkuuti irratti, porodaaktii irratti, horsiisa qurxummiiti irratti koottaa hoggaa jedhu lafaa hirmaadha. Ol ba'a. Hojiin bayi. Poozishinii hin barbaadin. Dhangoodhaan malee, maaliidhaan malee, barnoota kiyyaan malee, maal dikeenatti ajaa. Maalidha jetta taanaan obboleessa ko giddiin qabaatin nu yudaan namaatu baanne
kaleefeen gad arraamatu baan gadi jedhi hoosan ol kaatta gadi jechuun dachaadhaan ol fiiguu sii fida dhaabbattee hafnaan hordaa taatee tafta dhaabbattee nafi sochai hoosan socho'a wanni keettis kan socho'a hoosan namni nyaatee achuma yoo taa'e namni nyaatee achuma ciise garaan inni dhukkubamoo dhukkuba imboo koka imboo koka garaacha qaba anjet maxxaaxaf garaachatu dachaa manyaa'uu utu maal ta'a hin guduunfama kanaaf socho'uu qabda nyaattee dhugdee achuma taa'in akka naachaa sosochai hoosan nama jabaa taata kabajamta kanaaf cima jabaadha walii gaddaammo walii yaadaa suura walii maxxansinaa maqaa walii maxxansinaa feesbuukii kara feesbuukitti hin jijjiirinaa hafuu qaba amma barri sun darbe nu haa ga'u bakka nu haa ga'u caffee amma haaromee jira muti feesbuukiin isaa nagaa jira amma garuu noo bakka warumti kunuyyuu walirratti hin babaasinaadha waruma kaaniyyuu hin tuqinaadha ana argaa jiila kiyya argaa jiila suni sirrii moti kanaafuu jabaannee cimnee deemuu qabna sadarkaadhaan waan jiru kam isaatiyyuu hin deemne manni barumsaa itti fufamoo hin dhab nu abbootiin gadaa jirtu bulchiisni jira kooreen jira isin tabbummaa itti qaba hunduu miseensa mati as keessatti kan jirtan abbootiin gadaatis miseensota bulchiisni miseensa inoo lafa fudhadhaa ijaarsa nuyi jiru lafa ficcisiisaa isin ani biirokraasii bakka hunda dhaquu hin danda'u isin abbummaan keessan nuyi faasiliitii yoo hin dhiyeessinu jenne yoo hin sochaanu jenne rakkoon keenya lafa irratti immoo simbirra akkuma naannoo ishee wacci mootirra jiran an finfinnee amma akka simbiraatitti wacuu nan danda'a akka quraatti iyyuu nan danda'a akka surbubbutaatitti iyyuu nan danda'a akka risaatti samii keessa ol ka'uu nan danda'a garuu eessatti achuma akka qilleensuma finfinnee san keessatti achuma keessatti raqa bu'uu nan danda'a keessaa ba'uu nan danda'a han oromiyaa zirzirii takka kiiloomeetira takka finfinnee keessaa gadi ba'ee xexambis jedha sanyii jettanii akka nan dheeginaadha bulchiisa biraa achi dhaqee akkana godhee akkasitti haasofsiisee akkana godhee sin beeku hin godhu san isinumti qooqa walii galtaniin deemsa walii galtaniin afaan wal beektaniin aadaa wal beektaniin itti deema waldaa miseessotuma naannoo san jirutu gadi dhaabbata malee muummeen hin dhaabu muummeen biiroon gubbaadha gadi hin dhaabu siisteeman isinii diriirsaan siisteem akkana ogaa jedhame waan barbaachisaa ta'e san irratti tinooti jedhee qochi dafee deebii laachuudha gaafatamu dafee deebii laachuudha nuti malee an lafarra jiru foon kan jiru lafa cululleen eessatti wal lolti samii irratti wal lolti foon kan jiru eessa lafa kanaafuu lafa jira ani gubbaadha lafa isaa ta'u mana ijaaramee gamoodhaan an gachisiise lafa hin dadhabu an finfinneedha gamoodhaan an gachisiise lafa hin dadhabu kan finfinneedha ankara oromiyaa keessaa hunduu fakkeenyaaf kan leemmanii kee jirraa hanga mana barnootaa bultii addaatitti kan ijaaramaa jiru argitanoo ta'e viidiyoodhaanis gubbaatti feesbuuk irrattis agartanoo ta'e guyyaa boruu wanni isaa hunduu dureen dhume bu'uuri dhagaan bu'a ijaarsa achumatti calqaba 2018 irratti mana barumsaa mataa keenyatti kiraa kan hin qabne manuma keenyatti barattoota hin simannaa jechaadha kanas yoo 2016 hoo calqabne 330 turan barattoota miti barana 750 barattoota kan qabu 750 kan qabu barnoonni akkaataan kenniisa barnoota keenya rakkoo hoo qabaate haalaalamne bulchiisni nu haa daawwatu yeroo tokko warri kooree warri taatan maanajimentoonni abbootii gadaa qabadhaati bulchiisota affeera daawwachiisa gibbii keessa mooraa daawwachiisa akkaataa barnootaa daawwachiisa barattoota ijoollee bibilchaatoo qabna waltajjiidhaaf kan taatu waltajjii irratti dhiyeessaa haa ibsan haa dhufan hoosan murtoodhaan murtaa malee cal jedhee abbummaadhaan tokko irratti kenname hin ta'u sani mul'ata wal gargaaranitti ijaaran waldaa hojii gamtaa
والجرجاران الدم نمني ما نتوقع إيجار مال والإسلام شتا والإسلام نمني ما نتوقع إيجار والجرجارات إيجارا أنا سرنا دينك ديتان إيجارا ونجد كنال إسنا نجرجارو كابدو كان فكاتا سان كان دربه ونو تجران جران مو حالا أدادات بفا أدادات نيوجن سيستم بين مانجمنت كينيا شافين هاروم ساجر أنا راكاسيت وفاروم ساجر وفاروم سا وف جيرا جير أكدراني سن كبترا سن نغرتن إجتام هيل من ياوست هيل من يانا الله ورا أبجوك أبو ملا ورا كبترا أبو ملا كبتر ساعتي سجلي بود أبجون أرجم ساعتي سجلي بدقيقة صدما بود أبجو أغرتسن وقت تكرر أبجو ما تكوني إنافا فوني توان تف فيروساني توان كرر وكايتي نشيسين رفته أما ساعتي سجلي فولا كاتي أبجو أغرت جرو كاي يادن نورت كلمة فك غويا سدوا أغرت ملا توان تف كبر توجي تسوتشاو سنة درت كدي بوسي راينا إجت الله يعني أبجوني في إنا وانون أكمل هذا أجيلهم ما نفي إنا فان كركرما كمان كم سان بكا إنا فا فونيتي ساعتي كود سجلي فولا كات أبود كركود أني تت بريات جمامون دم ساعتي سنين بودا أتي كجاتي أبجولا التتانن أتي إبعاد الكبر رفته اللي قلت رفته أكمل تكرفته مالك جتشاتورته مالك جتشاتورته كرالين دكاهيس غمغم ساتاو كيبوردي ركتما تورس أتوان بيكم كب نمسجنا جروت بيك كناف جباتني ورينوف نكوتا دا كنا فكاتا كراكي يانس أنس في تيجرا Jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fudhachuu sooraan isaa bara hundee gadi fagoo dameen babal'atee hoggansa cimaa fi ayyuudhaan dhaabbatee ijjiitti jireenyaa furtuu baannee jirra nuti biyya keenyaaf dhugaan dhaabbanneerra.